السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرومي كيسرتان سجلين كيسم برجع من التورجا مفجأسون نكسم شير بتشور إن شاء الله سينا شير اللي بقوله بعنا كان رفتان نورو أنا رفون تكيسن وسنين جدا. Namni masii keenya nu jala dhufee bakkee guyyaa jechuudha. Halkan miti dukkana keessa miti itti yaadamee dhufee asxaa sisaaraa dubbaa ture eeganaa sisaaraa keessa buusee kibiriitii itti qabsiisee masii keenya nu jala dhufe. Masii keenya beenzilitti kafameetu akka mul'atutti jechuudha. Tarii sidiidhaan gubame yoo jenne sidiin sun gubatee nuni hanga har'a argitan kunoo sidiin isa. Garuu sidii bira darbee itti naannee gadaasaa gubee masii keenya akkasitti godhe. Isa sanaaf qaama gubee nu baasuu nu qorachuu nu qabu kana waan qaamni keenya qaamni misaa laalatu hojii guddaa ta'e nu qabu. Isa kana meeshuu bira geenye. Isa kanaan alatti isa kana nutu iyyuu himatee inni kun dhugaadha nu qabameera. Egaa asitti qaamni kun ilaala caala muuxannoo qabu immoo eessa ga'ee maal wanti haaraan edanu argame maaltu jira. Ammas immoo akkuma sakalee sanii gadaa gaafa rakkoon argame sana si tokko gosi qabamee tokkoon sana qofaan akka hin bahamne rakkoon kun hojii guutummaatti bira gahamee beekamaadha. Namni kun ofii isaatii kan godhe miti ta'ee jedhamee itti yaadamee qindeeffamee akkuma sin beektan yookaan ittiin barate yeroo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينا شير قدام بعنا كان رفتان عندك كيسانو نورو رياضة سنجر إن شاء الله. إتسين دقيقة تكلم عن دوب إن شاء الله. مسجد جار فرماتا كبا غابا مسجد نكبتو في اسلام ما فرماتا كبا تكبير امانتي دنيا رتي فلا بيك امانتي قبرتي فرماتا بيك امانتي دريكي امانتي فرماتا بيك امانتي دكاف غلبيك امانتي ركو بلنا كيساتي فرماتا كاو خمناني باتي تكبير kumara kida kanaf kallattiin ittaanu ulamoonni keenya wanni nu qaban داري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريد المان ورمور السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا عرفت أنا ويل كام التويل كام بعنا كان رفتن أنا عرفون دي كيسانو نورو دهات دايس نينجر أدا كوا إسلاما كابننا من الدون سينو على كل حالي شير قد أغني سنتم كن ويا كوا إسلاما تكان الدون نماني بقطع قرتني شير قد أسين نمنا كسنتن نلا لا كديني كه نوان هندا درت تكان التن شير قد شون دكتنا التانسون هكا يوفا أبورا هندي كيسانون دكتنا ربنا مهكا أباتين أبات هندا كينا نهاجرو ربين قرتي ورا الدنيا تنرت اللي آخرت اللي ملكاو توداف هكا أباتين أبات شورا ربنا مهكا أباتين أباتين ملكاو هندا كينا نهاجرو أكسم أمة الدنيا كيسد دلنا مكمو كان قرتي
cinqii keessa hidhaa keessa dhukkuba keessa hundaa akka rabbi rakkoo baasu du'aan hin dagatinaa isiniin jechaa gara mata duree kiyyaatitti seenaa. Mata dureen guyyaadhaa qabadhee isinii dhiyaadhee masjiida Bunnoo Baddalleetti gubatee irraa waliin laallaa inshaallah. Akkasuma deebinee ammoo naannoo Amaaraatitti namni 176 baatii 9 keessatti ufajjeesuun himamee jira. Kanas sababa isaatii fi maaltu ufajjeese akkamitti kan jedhus waliin laallaa nama ofii ufajjeese jechuudha. Kan itti aansuudhaan Jawaar Mahaammadiif Eertiraa keessaayyuu gaafii haasayaa mootummaan Eertiraa godheef deebii Jawaar Mahaammad kan walqabatu haala kaaniis walqabatee kennu jira. Achi gubbatti innis kaawwan dhaamsa dabarfatee jira. Dhaamsanii fi akkasuma haala yeroodhaa jiru waliin laalla jechuudha inshaallah. Kanaaf gara mata duree kiyyaatitti yoo deebi'e ilmaan Oromoo akkasuma namoonni afaan kee dhageettan uummanni biraallee uummanni musliimaa jechuudha. Fitnaa maqaa amantiitiin biyyattii tana keessa deemaa jirtu walumaan argaa jirra. Kana qofaa miti isin himaa ture maqaan amantiitiin deemu wanni hundi qindaa'amee bal'inaan gad dhufuu deema. Rabbiin nu haa tiksu, rabbiin gartee warra haqa hunda dhaabbatee ofirraa ittisullee hunda keenya rabbi nu haa godhu. Akkuma isin beektanii guyyaa kaleessaa masgiidni ijoolleen barattoonni achitti ofii bayuu fi baasanii ijaaran bu'aa bahii dheeraa keessa dabranii jechuudha. Salaata dhoowwamanii qormaata irra kan ta'e waggaadhaa dhoowwamanii jum'aa kan salaanne inuma masgiidni achi keessanii kan salaanne godhamee dhorkamaa turame. Waan kana guutuu ijoolleen ka viidiyoon isin poost goonee jirra hedduu isaa bu'aa bahii hedduu keessa eega dabramee masgiidnis akka mallaqa ofii walitti buuste ijoolleen kunniin barattoonni achii kun jechuudha. Gartee akka masgiidni kun ijaaramu godhamee dhiibbaaleen hedduun itti godhamaa ture barattoota musliimaa jechuudha. Maqaalee adda addaa itti baasuudhaan akkan baranne gochuudhaan akkan salaanne gochuudhaan yeroo qormaataa yeroo gahetti waggaa hadhaate jechuudha. Exactly akka makaachi gubbaa information ijoollee achitti barattoota san bakka bu'anii dubbatan irraa waliin argaa jirrutti dhiibbaan guddaan irratti dalagame jechuudha. Kana qofaa miti hadha kaa masgiidaa akkuma isin gartanitti namni tokko kaa'ama dubbatamu kan qabamillee to'annaa jala oolee jiru akka barattoonni achi himaa jiran jechuudha. Achi bakka tantis taa'ee sigaaraa xuuxaa ture isa gube kan jedhuun inni sun to'atamee jira. Kan irraa hafe ammoo mootummaan masjiidis naannoo Oromiyaallee warra masjiida san gube mootummaan naannoo Oromiyaa akka seeraaf dhiyeessu jedhee jira jechuudha. Kana qofaa miti jechuudha. Wanni nuti hadha dubbachuuf anas gubbatti sagantaa kanarra mata duree qabadhee isin dhiyaadhee fi masgiidni gubate kun akkan ijaaramee dhorkamaa ture ijoolleenis akkan salaanne dhorkamaa ture dhiibbaan hedduun dalagamaa ture jechuudha. Kuni naannoo san qofaa miti. Akka Oromiyaatitti rakkoof dhiibbaan guddaan uummata musliimaa irratti hadhas ni jira. Kuni hafuu anaaf situutti irra qabsoofne rakkoolee akkanaa kanneen hambisuudhaaf duula guddaa godhuu qabnaa jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaallee waan kana shaffisaan to'annoo jala oolchee rakkoolee san qofaa miti bakkoota biraatti dhalatu masgiidalee ijoollee yuunivarsiitii keessa baratan haayiskuulii elementarii hundinuu jechuudha. Waan kana yeroo dheeraa dubbachaa turanii uummanni musliimaa kana qofaa miti masgiidni keenya gubachuun hadha waan eegalamee miti. Akkuma isin agartanii keessaa mootummaan kun dhufe dhiibbaan masgiida gubuudha bakka hundaa kaa'aa jira waan kun godhamuuf ni beektanii jechuudha. Namni kanarraa hin beekne hin galleef dubbiin hin jiru. Nama hubatee jira. Qara akka faallaa fudhachaa ture mootummaa kana gubeefaa fudhachaa turanii. Mootummaan kuni mootummaa uummata musliimaa kalee Itoophiyaa keessa hin jiru jedhan kan gartee akka musliimni Itoophiyaa keessa jiruu fi haqa musliimaa san kan galche waan ta'eef duulli gugurdaan bay'aa ture bay'aallee jira wanni hedduun kaaragaa hojii yoo deemte bareeddi viidiyoo xiqqoo takka isin dhageessee gama sagantaa kiyyaatis seenaa nuti akka uummata musliimaatitti dhiibbaan jiru hadhaa miti yeroo dheeraa deemaa ture viidiyoolee hedduu ragaalee waan kanaaf ta'anii isaan marraa qabannee dhiyaannee jechuudha. Kuni akka amantiitis deemaa jira warroonni kaleessa afaan tokko aadaa tokko amantii tokko jedhan adhallee wama san oofaa jiran jechuudha. Ragaan kunooti meeqeessi isaanii irraa waliin dhageenya. Maaltu taame maaltu ammas deemamaa jira masgiidni keenya maaliif gubataallee karam kanaan laalla eenyu gubaa jiraallee jechuudha. Warra eenyu leenjisee bobbaasetu gubaa jiru kan jedhu waliin laalla jechuudha. Karaa kana wanni si himu abbaan tana sodaatuuf tussiin taane an siyaasaa oofama lakkee amantiitii akka fedhanaa godhanii jettu ruumii kee gadhiistee bahuu dandeettaa jechuudha. Kun wanni kun maaliif nuti maqaa amantii islaamummaa kanaan kan roorroon guddoon nurra gahaa turte biyyi Itoophiyaa jedhanu wanni isiin raafamtee sadarkaa kana geetteef uummanni Oromoo waliin sabaa sablammoonni gabroomanii fi maqaan rabbitti amanneeti jechuudha amanneef jechuudha. Addas kan deemaa jiru kanaan garaagarummaan qabu masgiidni keenya yeroo maraani gubataa charchii gubatuun arginu mana amantii biraa gubatuun arginu jechuudha. Kuni dhiibbaalee hadhallee jiruu fi deemaa jiru. Kana ammoo biyyaafuu siyaasaafuu qabsaa'aa turre amantii keenyaaf ammoo wanni of duuba nu deebisu tokko illee jiru jechuudha. Okay, mee viidiyoo kana waliin dhageenyeet inshallah gama haasaa sagantaa jirutti masgiida kana eenyuufaa turraa dubbate hadha ka gubate warroonni ka waan biraatiif ka'a
jedhanii ilmaan Oromoo ummata musliimaa ummata Itoophiyaa ummata Oromoodhaa ibiddan naqaa turan masjiida keenyarraa eenyu dubbate eenyutu dubbatin maaliif hin dubbatin kan jedhullee waliin ilaallachuu itti fudhadha inshallah. ሙስሊሙም ሲመጣ ሌላውም ሲመጣ አትግባ አላለችም። ተቀብላ አስተናግደዋለች። አሁንም መጥቶ እኮ መኖር ይችላል ግን ከቤተ ክርስቲያን ጋር በተጋዳሚ ወንበር እኩል ተቀምጦ ሊጠራ አይገባም። በኢትዮጵያ ማንኛውም እምነት እንደ እንግድነት መጥቶ ሊቀመጥ ይችላል። በእኩል ግን የሃይማኖት ድርጅት የሚባለው መንግስት ያቋቋመው አለ የሃይማኖቶች ህብረት ምናምን የሚል ነገር ያ መፍረስ አለበት። አስፈላጊ አይደለም። ሃይማኖት አንዲት ናት። አንዲት ጥምቀት፣ አንዲት ቤተክርስቲያን፣ አንድ እግዚአብሔር። ብዙ እምነት የሚባል ነገር የለም እና በዚህ ላይ እውነት ሁላችን እርስዎ የሚሉት ሌሎች እንግዶች ናቸው ነው መጻተኞች ናቸው። እንግዲህ እንግዲህ አክብራለሁ ነው ፎልቻካ የሮ ዋደር በተን ኢንሻአላህ እንደዚህ ነው ያባራ አባቶች የሚያስቡ ሌሎች ክብራለሁ እንግዳ መጤዎች ናቸው። እንደ መጤነታቸው ዝም ብለው መኖር ይችላሉ። በእኛ ላይ ግን መዛት የለባቸውም። እኛ ጋር እኩል መፎካከር የለባቸውም። በስብሰባ ነገር ባለቤት አይደሉም ነው የሚሉት። አንደኛ ጸሎት ላይም እኩል ከኦርቶዶክስ ጋራ ማንኛውም እምነት ቆሞ መጸለይ የለበትም። ምክንያቱም አንዲት ቤተክርስቲያን፣ አንዲት ሃይማኖት፣ አንድ እግዚአብሔር ብላ የምትሰብክ ቤተክርስቲያን ከጽጉ ሌላ አድርጎ መገልገል የለም። ይህ ክልክል ነው ሆኖ ምክንያቱም ወነአምን በሀቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን በአንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን ነው እንጂ በብዙ ቤተክርስቲያኖች እናምናለን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ሌሎችን ግን እኛ ይጥፉ፣ ይሳደዱ፣ ይታሰሩ የሚል ነገር በእኛ ቤተክርስቲያን የለም። መኖር ይችላሉ ግን እውቅና መሰጠት የለበትም በኢትዮጵያ ቫቲካን። ኢትዮጵያ እንዳልኩት የኢትዮጵያ እምነት ብሔራዊ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ነው መሆን ያለበት። የነበረው ይሄ ነው፣ መቀጠል ያለበትም ይሄ ነው። በሰላም ሊኖሩ አንዲት ባንዲራ ታሸንፋለች። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ታሸንፋለች። ሙስሊሙም ሲመጣ ሌላውም ሲመጣ አትግባ አላለችም። ተቀብላ አስተናግደዋለች። አሁንም መጥቶ እኮ መኖር ይችላል ግን ከቤተ ክርስቲያን ጋር በተጋዳሚ ወንበር እኩል ተቀምጦ ሊጠራ አይገባም በኢትዮጵያ። ኦኬ ሰዓቲ ተሳሳማቸውዳፍ ገባብዱመቲ ወንኒ ጀዴ ኦርቶዶክሲ ወጂን አማንቲን ብራቂ ተበርጩማ ተኮረው ካናሞ ወና ተኮረ ጅራቸውን ቀብዱ ባኒ ጸላውን ደንዳን ዮካን አማንቱ ኦፈቸውን ደንዳን ኢትዮጵያን ቢያ ባንዲራ ተኮ አፋን ተኮ አማንቲ ተኮ አማንቲን ሱን አፋን ተኮ ኦርቶዶክሲ ከና አለ ጅራቸውን ቀበኒ በቃታዳ ኢሳን በቃቱማ ኢሳኒ ራሙርኪኑ አሞ ሚርጋ ኦርቶዶክስ እንቂጠባኒ ዱባቸው ዋደለጉ አርጋቸው ፊለሞሉ ማገለተቾዳ ወኒ ኩን ቪዲዮን ኩን ዴራዳ ቪዲዮሌን ብራለን ጅራቾዳ ካለፈ ካሜ ሳከናቾ ኢፋት ክሊር ኩኒ ማሊፍ ከነስኒ ፊድ ዱለ ደማ ጅሩ ጎዳማ ጅሩ ኩን ቪዲዮ ዴራ ወራባሜ ቪዲዮ ሌት ጅራ ስኒ ከሌስና ቪዲዮ ሌ ሄዱን ጀቾዳ ከይፋባሜ ጅሩ ኑቲ ሞቱማ ከነ ወኒ ሞርሚኑፍ ኡመታ ሙስሊማ በቃታ ነው ቂጣ ጉዲ ከንጀሩ ቀይሶሌን ካጋባኒ ዱባተኒ ጅራ ኢፋ ከና ወሊ ገፍዱ ደንዴናቸው ኢንሻአላህ አዳ ወኒ ደለገሜ መስጊን ኩን ጉባቴፊ መስጊን ጉባቴ ቶኮ ለማ ሚቲዮቹ ነምቲቻ ጀዳኒ ኢዬ ጀናን ፊገኒ ትባና ቦማ ኢተ ጀናኒ ቦፋቱና ረባሄ ጀደ ሜትሬ ጀናን ዳብሬ ጀደ ማይ ተሬ ገንዳብሬ ጀናን አከና ረንዴ ቢኔፊ ጀደ ኡማኒ ሙስሊማ ገባኒ ዱባኔ ዋን ከነን ዳቢን ረኮሊ ጉዳ ገደሙ ደማ ረኮን ዱፍቱን ዱረት ዱፍቴቾ አምቢ ወሊ ጃሬ ወልቀንዴሴ bakka namo addan bahu amantiin isaanii tokko walii waan qabanii kairratti duula ummata muslimaati. Adda charchiin bakka hunda jira, laga hunda jira. Guyyaa tokko ummanni muslimaa bayeen gubne hin diigne waa takko hin goone ganda keenya hunda bakka hatta kiristaanni hin jirre charchi jiranii beekna jechuudha. Lafa ummanni kiristaanaa keessa hin jirre ortodoksiin baanantuun keessa hin jirre charchi jira. Gaarri hundi lafti hundi karaan hundi bakka hunda jira jechuudha. Garuu masgiida ummanni muslimaa hedduminaa gana qabu adda akka ummanni muslimaa bayee ittiin salaanne ijoolleen teenya iskuula akka salaanne akka jalbaaban uffanne wanni hedduun dhiibbaan godhamaa ture jechuudha. Maaliif godhan kana? Masgiidni gubachuun maaliif dhufe? Anaasitu eessa oolla maal dalagaa jirra? Kanaaf gabaabdumatti waa'ee kana gubbaa wanni jechuu barbaadu maali? Masgiidni keenya siyaasaaf itti fayyadamaa jira. Siyaasaaf itti fayyadamaa jiran jechuudha. Mustafaan isinitti himaa ture. Balaan hadha deemte tuni bal'inaan deemu kaati. Kuni hujii warra siyaasaati. Ka dalagan ijoollee hadha mallaqa itti kennanii erganii dalagaa jiran. Karaa hundaanuu biyya tana oofanii ibiddatti naquudhaaf sagantaan isaan qopheessan guddaadha jechuudha.
darbatan inni deebi'a gartanii sawwanni adda dalagamaa godhamaa jiru kuni bal'innaan deemaa jira jechuudha. Kanaaf ummanni musliimaa dhagaa sheekoleen teenna majliis kanaan Oromiyaa illee ka federaalaa illee wanni kuni rakkoon hadha galee kun ka dhaabbatu yeroo rakkooleen kun hundeedhaan hiikame paarlaamaa dhiyaatee ummanni musliimaa kalandariin salaatarraa eegalee guyyaa jimaataa kalandariin akka cufu yoon goosifu mirgi ummata musliimaa dhibbatti yoon eeggamne rakkoon kun hin dhaabbatu jechuudha. Rakkoon hadha deemu kun hin dhaabbatu. Kanaaf kalandariin biyyattii tanaa heeraan murtaahee guyyaan jimaataa ummata musliimaati tokko murtaahu iskuula keessatti yuunivarsiitii haayiskuulii hundi isaa keessatti jechuudha. Haga waajjira mootummaatiin taatutti salaanni hayyamamuu qaba. Kun kadhaanillee osoo hin taane ammallee namoonni keenya ijoolleen musliimaa hawaasni keenya jiru bakka jirtanitti haasaniif mataadhaan isinirraa buqqisanii bayaa salaataa nam tokkollee kadhatina. Wanni hadha masgiida san keessa taa'ame himamu ijoolleen teenna dhagaa irra salaataa turte an dhufatte sadarkaa san geenye dachii itti dhalanne irratti amantii rabbiin keenya nuu kennetti amanne gubbatti maxxeedhaan nuun jedhanii jechuudha. Dachii rabbii gubbatte jechuudha. Dachii rabbii gubbatti nutiin ummanni musliimaa Itoophiyaa keessa hagana geennu hadha dayyuusni hundi gabbaatee salaatu nuun jetti jechuudha gartanii. Eessa jira nu maal dalagaa jirra? Yeroo siyaasaas gubbaa yaanee wal nyaannaa jechuudha. Wal qaluu albee guurannee wal barbaannaa jechuudha. Diini keenya gubbaa garuu dayyuus nu ga'u hin jiru jechuudha. Dayyuus akka musliima Itoophiyaa kan rabbiin nan garsiifne heddumminna yoo ta'e isatu namaa ol. Taaksii akka kafalu isa. Waraana keessa bakka hunda akka hirmaatu isa. Gaafa gartee amantii isaa rabbiin isaa kenne namni gartee amantii ofii kabachiifate hin salaatu ifa bane jechuudha. Hin salaattan hin soomantan lammii lammaffaan nuun jaan dhallee gaafa heerri biyyaallee nuu kenne jechuudha. Hagamii keenya dhagaa baanee dubbannu. Jibbama akka nu jibbamne kanatti. Akka Mustafeen jibbame jibbamtan yoo qabattan. Jibbama akka hin jibbame kanatti. Wanni gartee haadha kaadiree mootummaa irraa eegaltee haga dayyuusa ganda keessa yaati namaa ergamtuutitti na ajjeesuu na barbaadduuf na jibbituuf haqaan diini rabbi salaam aleekum jedhee anseenu tan nama hedduu biddatti qabata beektu tan. Ana bar namni miidiyaa kanarra salaam aleekum jechuun abarsiisa. Sheekolee mala garree baroora seeneetumaan akkan bultan nagaa fayyaa waan ni haa galatoomu jechaa turanii kalee. Ni beenna gaafa duulli kun nurra ka'e. Dayyuusa namni diinii isaatiin hin dhaabbanne. Biyyaalleen ta'u namni diinii isaatiin hin dhaabbanne. Maa dayyuusa taatan jedhan eenyu gad eenyullee oli malee eenyullee gadii miti jechuudha. Masgiinni keenya ni gubata guyyuu quraanni rabbi keessa gubata guyyuu. Wanni dalagamaa ijoolleen teennan salaatu. Dubartiin teenna iqaabaaf jalbaaba uffattan jedhaniin. Eenyu kan dhufee akkas nuun jedhu nama gamtu waan kan nuun jechaa jiraadha. Maal jedhan nama gastu isin poosti gootan nama gamtu hadha waa barreesse. Meeti namni keenya kan yeroo kaan lafa guutu siyaasaa yoo ta'e namuu fuudhee poosti godhaa jechuudha. Biyya tana keessa bar ummanni Oromoo sabaa sablammootaa bar maqaa ummata musliimaa kana waggaa 160 gabroome beektu bar. Yakki dalagamu yeroo Oromoo nuun jaa waliin nu waaman gaafa amantii deebinee nu musliima jedhan ummataa keessa gannu amadoosha fudhatee kuni dayyuusummaa kiyyaaf keetii jechuudha. Nama jara shushuru faarsee bulaa jedhan san taanee jechuudha. Diinii keenya itti taphatanii warra diinii keenya taphatu hudduu arraabna hundi keenya jechuudha. Akkamitti yeroo cufa gartee hatta namni diinii keenya dhufe hadha gartee salphatee diqqaachaa jira tumamaa jira ajjeefamaa jira jechuudha. Dirqamaan nama hin finne nu. Namni biriiban nam tokko amantii yoo qabaate kabajamee amantiin isaa kabajamee nam tokko yoo jiraate amantii meeqa jira Itoophiyaa keessa amantiin tokko nam tokkoon tuqamu musliima jennaan yaa'e hunduu qottoo nu guurate jechuudha. Jara maaliin tan rabbi dura dhaabbattanii maaliin yaatan guyyaa qiyaamaa qabri keessoo gabbuutan maaliin yaatan. Naa himame maaliif na rabbii kennatti. Siyaasaan barwaanas gubbatta fuula biraas hin gaafatu. Diinii rabbii ana isinii filee isinii kenne jedhe kana yeroo dayyuusni hudduu udaanii katakkaa gartee hudduun dhiqatin kiiloo 10 hudduu baatee deemu salaattu siin jedhuu fi masgiida rabbii dhuufee gubatees jirta. Haga si arganii bar akka ati namaa ergamtu akka jalee namaatti taate akka ati faarsee bulaa taate si arganii bar. Ummata musliimaa malee eessadha ka heddumminna qabu ka diinagdee qabu ka beekumsa qabu ka namni mataa keessa dha'ee ergatu ka xiqqoo jedhee mirga ofiitiin dubbanne iyyinee dadhabne shamarran teenna zinaa barsiisan ijoollee teenna hanna barsiisan diinii keessaa baasan hagam ijoolleen teenna shamarran hadha silaa boru gartee jagna nuu deette diinii kana gannuu dhaabdee ijoollee tarbiyaarra nuu guddiftu qabnaa uummanni musliimaa
ummanni Oromoo qaba hin qabu. Haguusanuu musliima biraatiin dandammii qabna bara. Eessatti shamarran teennaadha. Eessatti sheekoleen teennaadha eessa oolti. Tiktookii barbu feesbuuk kana gubbaadhaa horii qocattee olii gad deemtee bara. Yeroo masgiinni rabbii gubatu takkatti isiin agarru jechuudha. Nam tokko siyaasaa yoo taate kunoo hunduu bakka isiin hin dhaabbanne hin jirtu. Lagni isiin hin dhaabbanne hin jirtu. Bakka birrii irraa argattu lagni isiin hin dhaabbanne hin jirtu. Diinii rabbii kaa gartee rabbiin hin gurguratinaa jedhan gurgurattee olii gayyaatee jechuudha sheekoleen teennallee maraa miti. Waliin qabeessin hin jechuutti hin jiru. Ammoo haqa dubbachuu irraa abbaa feete ta'e hedduun kan keeni beekna an olomaa'iidha. Olomaa'ii namni dur dhaabbate kan nuun jettan yoo waa dubbanne jechuudha. Rabbi ni arga dhugaa jirtu san. Eenyullee rabbi malee hin sodaadhu. Dadha diiniin rabbii gurguramaa jira. Islaamummaan akka daldaalaa taate. Ta beekumtii ittiin argatan, ta feemasii duriyyee hojii itti argatan taate diiniin teenna jechuudha. Kanaaf duriyyeen hundi gartee nurratti fincooftee jechuudha. Masgiinni kee rabbii yeroo cufaa gubata manni rabbii. Maan gubanne manni amantii birii? Maan tuqamne? Maal yeroo mara eenyu gadinu? Heddumminnaan namaa gadi moo jabinnaan qabeenyaa moo maaliin namaa gadi? Alan dhalannee biyya biraarraa baqannee as dhufne akkam bijiru? Baqataan mirga qabaaban. Baqataan biyya namaa baqatee dhaqee lammii biyya sanii waliin mirga dhibba qaba. Nu garuu baqatama osoo taane mirga baqataatu dhabne bara. Keessaayyuu wanni kun maa nuti deddeebiti? Maa nuti deddeebiti? Maan dhaabbanne? Nu maan dubbanne? Maan falmanne? Warri hadha hattu walii gad deemtee dhiiga namaatiin jiraattuuftuu bara harka 199 uummata musliimaati bara. Namni warra siyaasaa kana koorsee bakka lama wal qoodee hadha bara. Namni irra wal nyaatu bara. Nama tokko fidi mee amantii biriidee ka hadha qabsoo biyyaatii waa godhu hadha nu wajjin dhaabbatee. Ni dubbadhaa dhugaa eenyu irraa nu dhorga. Eenyu namni Oromummaadha biyyeen isa nyaachaa baate nu huban. Namni Oromummaa tanaa fi biyyeen isa nyaattee gammoojjii hunda keessatti harca'ee hafee tana buuteen dhabame hadha seenaa keenya awwaalanii nama waliin dubbannu dhabne nama waliin falmannu dhabne cinjennee cuqqaalamnee nama jala yaa'aa jirra bara. Eenyu wali qabsoo goone gatii kafallee daaraa itti taane dhaba itti taane Oromaayin teenya gammoojjii fi gartee baddaaf gammoojjii keessa sareen isii nyaatte umrii isii guutuu achi keessa fitte awwaalli isaaniillee gammoojjiif gartee biyya namaa keessa ta'e Oromaayii teenya haqa tanaaf dhugaa rabbiin nutti kenne tanaan dhaabbachuu jechuudha. Maan dubbanne jedhana yoom guyyaan isin dubbattan yoom guyyaan nama taatan eenyu namni hadha gabbee masgiida keenya gube kalee eenyu gube meeqa diiggame Wallagga keessa masgiida meeqa diiggame dhibbaa ol diiggameen gubanne dubbannee guyyaa takka shaannee masgiida keenya diiddi faannoo masgiida keenya diiddi hattuu masgiida keenya diiddi kaadiree masgiida keenya diiddi kun masgiida diiga kun yoo nu dubbanne nu hidhaa jechuun kun nu ajjeesa kun quraana rabbii gubaa yoo nu dubbanne kun nu ajjeesa. Hadda bar dhiqqi bara afaan baafatanii lammii Itoophiyaatiin dunin jechuun jiranii bara. Dhiqqi ammallee bara sanumatti deemaara. Inumaa bada ambasa wayyaa bara kachaanu san ortodoksii amma isin caqasiise kana wayyaa. Wanni hadha uummanni keenya dararamee gammoojjii hunda ganda kee hunda keessatti qabalee maali aanaa godina hunda keessatti dararamu bara uummata musliimaatti dararamaa jira beektanii kan. Sisteemni dalagamaa jiru wanni hadha Jimma keessa Baalee Arsii Harargee keessatti dalagamaa jiru uummata musliimaa irratti bara. Jibbaa uummata kanaati. Kaadiree wal filtee ganda hunda keessa wal qooddee ummata keenya daaraa godhaa jiran jechuudha. Bayi dubbadhu abboo lubbuun gadiinsi keessaan baatu Osmaans keessa ol baata akkatti qabda lubbuu. Guyyaa rabbi si ajjeese malee illee duutu liqimsaa keetiif jecha nama mataa furrii kasii gadii nama sii gadiitii bar namni sodaattee ciiftu kun haqateera rabbi si tumsa bar. Kufriin hadha olii gad deemtee masgiida keenya gubduuf dara dubarii. Fincaan ajaa'ati fincoofte san hin geettu bara. Qoshaashaan olii gad deemtee masgiida rabbii quraan rabbii wajjin gubdu kun jechuudha. Sakkaaraamiillee masgiida keenya gubdi. Hattuullee masgiida keenya gubdi. Galtuullee masgiida keenya gubdi. Maal jedhana uummanni Oromoo kun maal inni uummata akkami? Islaamni naannoo Oromiyaa kun musliima akkam jedhee baran wanna dhibe kanaa bara. Ka ima rafu. Yeroo siyaasaa tuqam amma Jawaarii yoo maqaadhaan ni yaasheen illee laal imaama darbate maayikii darbee gidaaraan dha'ee cabsa jechuudha gartee masgiida keessatti. Abaarsaa fi imaamaaf kooffii ofirraa guutee maraatti gartee akka onnaatitti buqqul jettee utaaltee gidaaraan of dhoofti jechuudha. Yeroo masgiidni rabbii gubate tana buutee isiin argan takkattiisi. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaan inni dallame guyyaa gartee diiniin rabbii tuqame.
Kenna sheenillee olumaayilleen guyyaan inni dallanu guyyaa gartee paartiin siyaasaa isaa tuqame gartee yookaan gartee dantaan isaa tuqame. Maaltu jira? Mana rabbii caalaa, quraana rabbii, kalaama rabbii caalaa, diinii rabbiin nuufile kana xiqqeessu jecha dhabamsiisu jecha hadha gartee kufriin hunduu udaan kiiloo 10 baattee yaatu masgiida rabbii dhaqxee galgala ganama gubdee jechuudha. Gallee rafneetu maan gartee gaafni machiin nu qabdee nu gartee mataan akka nama gartee onnaatitti maraannee bakka seen dhufoon laalle balaan nutti buutu yeroo oromummaatii fi yeroo gartee gaashee ebaluu fi ebalu tuqame osoo amma Jawaar Baqqalaan lammaan tuqame jedhanii kunooti duriyyee guuratee si qalla ilma haadha akkasii irdii teenna lafa kaahu xiqqaan guddaan bakka dantaan irraa argamu yoo ta'e bakka liqimsaan irraa argamu yoo ta'e bakka beekumtiin irraa argamu yoo ta'e bakka feemasummaan irraa fiddoo ta'e namni dadhabnee dachii tana waliin dhaye nama silaa namaan deemee gartee dardarallee dubartiillee dhiirallee diinaaf firallee dhugaa jirtu sanitti himu nama silaa namaan deemu amiira silaa namaan deemee gartee nama akeekutu isa dadhaban jechuu gartee ka buxxuulu. Hattuu namti Jawaar jaan kana bara walitti iyyinuu maali? Isa tokko kan kana dalagu jechuudha. Summiin gartee biyya tana keessa rabbi kaa'e. Hadha ka ajaa hunda guuree asirra maxxansu masgiida rabbii gubate waan akka hin dubbanne hojii isaati kaa. Wayituun laakka ubar qoshaashaallee ga'u islaamni masgiidni rabbiitiif onna takka gaafa kalee gartee shan effaannoo gubsiisaa ture naannoo Amaaraa keessatti masgiida 38 nurraa gubate guyyaa takkan poostiin goone Jawaar Mahammad. Hadha garuu uummanni musliimaa maqaa Jawaar Mahammad nu qalu yaa keessaayyuu kolkolleen ganda kiyyaa. Dhaqi peejiin Jawaar Mahammad laal osoo hadha charchiin gubachoo miti gubachoo charchii balbal nam dhadhahe. Akka gaafa gartee onnaa sanii iyya jechuu akka gaafa dirqawa mootummaa waa hunda geesse bari yoo xiyyaaraan hin ta'in amma balaa kaasaa dhimal charchiin keenya gubate. Eenyu akka itti ilaalu beektee Awurooppaan Ameerikaan fa'aatillee kiristaana gargaarti islaama gargaartuuf beeka inni dayyuus. Addunyaan bakka inni beeku san biraa lixxee jirti. Bakka inni qubatti qabu bakka inni kalee leenjii itti dhufe san mallasitti ergatee kaleessa ittiin nu balleessuu deeman sanii fi gaafa dheengadda olumaayyin teenna hidhamte nuti musliimni akka 190 seefii morma namarraa cirraa jedhe akka addunyaallee dhageettee uummata musliimaa kun akkana jaanjee nu balleessan. Namuu nurratti dalaga. Namuu qotee nu awwaaluudhaaf sa'a 24 dalagaa jechuudha. Kaadiree wanni adda jabadduu nu laaltuu bar eenyu oli qabsoo goonee bar eenyu olitti eenyullee olitti alhamdulillah. Eenyullee olitti alhamdulillahi rabbil alamin rabbi haqa nu qabsiise. Akka dhiiratti albaafne bakka dhiiraa dhaabbannee sa'a 24 dalayne. Garuu dayyuusni guyyaa takka bakka dhiiraan dhaabbanne jabadduu nu laalaa. Waajjira balbal dhaabbannee kadhan agartee saba keenya akkana godhaa jechuuf. Birri nuu kennaan jenneeni, kaaree nuu kennaan jenneeni. Kaaree nuu kennaan jenneeni bar. Birri nuu kennaan jenneeni akka hambaa. Nu eegaa makiinaa nuu kennaan jenneeni. Rakkoo saba keenyaa hiikuuf jecha yeroo keenya gubne lubbuu teenya wareegama gartee kafallee saba keenyaaf wanni alaggannu dhoorkanii hattuu ummata keenyaa mootummaa kana kalee saree itti qaltee TPLF wajjin faannoo wajjin shanee wajjin shaabiyaa wajjin mootummaa keenya hogganoota keenya hayyoota keenya xiqqeessanadha waajjira itti baranii bar kaaree kennanii fi waa hunda godhanii fi kabajanii walii gadi xiyyaara walii gadi hin deemanii bar argaa jirra. Maqaa isaan amantiin teennan qabaatiniif. Ni garra hunda dhugaa ni dubbanna. Kaleessallee dhugaa tana dubbannee gartee boolla keessaa baafne saba keenya. Wareegama itti kafallee itti harcaafne jagna hunda. Dhiira dubartiin itti hirmaanne qabeenyaaf lubbuu teenna kennine. Gaafa ambi harka kennate harka kennachuu dinne. Gaafa ambi dhiigu madaa'u gaafa nuun jedhan san ni dhiiganii madaa jennee dhoofne ajjeefne. Ajjeesuu mila farra harkifnee farda keenya hiinee itti finne ila kunooti ni dhiiganii du'a raqaciisu kana jenneen. Taphaan as dhuftee qabsoon tun. Wareegamaan dhufte. Wareegama itti kafalleeti eenyu olillee takkaa mana hin bulle dhiirri keenya. Haga biyyi tun gabroomte, haga diinni keenya nu cabse, keenya gandi ummanni musliima takka mana galee irraafne takkaa naa hin guyyaa kana mana galee jedhi. Eenyu kan wajjin sareen isa nyaachaa baate waggaa 170 kan nu ka sareen nyaachaa baate. Gaafa ambi harka nu biraa kennatee galee, gaafa ambi amantii isaanii fudhatee galee, gaafa ambi gartee isaan gabbaruudhaaf waa hundaan walii nutti gale
lakki jennee baanii gartee hin tunne nama tokkollee amantiidhaan obboleewwan keenya ummanni tuulamaa ragaadha. Amantii isaanii irraan jijjiire ristii keenya kennineefi qubsiifne amantii isaanii kabajneefi yoo ofii qallu qalleefi yoo ofii nyaannu nyaachifne diinni yoo isaan dhufe akka isaaniin ajjeefne madawwara itti goonee dhiira tasbee itti goonee dubartii gartee shaashii itti hine irra dabarsine maaliif mirga isaaniiti abbaan fedhe amantii fedhe qabaachuu jechuudha. Garuu hadha ijoolleen isaanii alaggannu dhoorkiti. Masgiinni gubachaa jiru hadha gartee eenyu abdatanii guban. Eenyu namni masgiinni keenya gubatee seeraa dhiyaate. Masgida meeqa gubate? Masgida meeqa diigame? Marraa meeqa nuti deebi'oonni kun? Maal uummanni musliimaa ees jedhate Oromoo wanni agartee ajjeesu jiru Islaama Itoophiyaa keessa. Kutaan Oromiyaa bariirra guddaan harka dhibbarraa Baalee fudhu, Harargee fudhu. Arsiillee na'ataa Jim Wallo barnuuti akka jiru musliimaa. Harka dhibbarraa 85 uummata musliimaati bara Oromoo. Beektanii kan hin beeku keenya gariin namaa. Ijoolleen dheengadda akkasii saree nyaattee jawaan dhiiga isaanii ganna qiban harka dhibbarraa 90 ijoollee musliimaati. Keenya gandi 200-300 guyyaa wareegamaa ture yeroo sana. Kaattichi sun akkasii taphatee dhiiga isii gannaqee dhiiga isiitiin jagnummaa ofii hadhan dura faarsu kun ijoollee ganda keenyaati ijoollee musliimaati. Maatu qaba masgiinni keenya maa salaata dhoorqabna. Maa yeroo cufa buun. Dhiiga ofiitiin ijaarratte ijoolleen tun masgiida. Dachiin tun tanama maraati. Akkuma charchiin ijaarame masgiinni ijaaramuu qaba. Hadha yoo waliin gad dhaabbannee dhugaasa walii gadeemne charchii meeqa jira Itoophiyaa keessa. Qixa namaatiin jira bara. Qullaa dhaabbata hedduu isaa nama itti gartee tsalla'u dhabanii. Haa ijaaratu maa ijaarrattan jenne. Masgiida gartee kiiloomeetira 10 deemtee masgiida tokko gartuu hadha gubattee ijji hinaafte biyyi namaa barkeenyaa dhaqaa laala. Charchii tokko masgiida keessoo jira yuunivarsiitii keessoo jiraati masgiida tokko keessa jira. Hagam islaama jiru harka tokko bara. Qoshashaa amma akkana godhatu bar ijoollee qabnaadha biyya Ameerikaa fakkaattu keessa barachaa jirti. Karaa gubbas salaatu yoo makiinaa si ajjeesaa misudaatii namni maqaa si dha'u jiru. Yuunivarsiitii keessatti dhandhee bar biyya namaa keessatti bakka salaataa ijoollee teena nuu godhanne goosifne ijoolleen teena charchii iskuula keessa salaatti. Sa'aatiin salaataa yoo ga'e warra barsiisota salaanni keessan ga'e kaa salaataa janiin. Kun qoshashaan as keessa jiru amantii namaa mirga isaa ofiin beeku waan hin beeku. Yoo inni ilaalu gartee uummanni addiin amantii itti as kenne kun faranjiin amantii itti kennite kun waan amantii islaamaa dhoorgitu isaa inni jaldeessi. Hadha osoo uummanni musliimaa akka amma gartee qeesiin gayyaateetiin islaamni salaatuu hin qabu, islaamni barcumaan hin qixarra taa'uu hin qabu, islaamni gartee lammii baqataadhaa kalee dhufee nu duuba. Dachiin tarabbiiti dura gartee nu achi deebi'aa hunde dhufu. Abbaa lafaa ta'ee lafa namaa dhufee ofii eessarraa dhufee gartee dachii sana gubbaa waan biraan hin dubbisin amma. Akka nama ristii isaa namni itti dhufee nu dhufanii akkas taate. Amantii waan biraati bara. Warra dachii teenya gubbaa dhufee hadha as gubbaa dhaabbatutu islaamni kaleessa dhufee salaatuu hin qabu, nuun qixa barcumaarra taa'uu hin qabu, filuu hin qabu, filamuu hin qabu, ammoo jiraachuu danda'an hin jetti jechuudha. Amantiidhas keessa tsallam hadha yeroo tana keessatti akkamiin namni akkasidha. Ka akkas jedhu hadha kun oqoo baratee bakka fedhe deema. Ummata musliimaa dhageettanii waa isinii maal gabaabduma. Iyyaa baane. Anuu homaan taane yoo as to'atte anuu maan taane. Ni jira kunuu maaliif tiknikii ya rabbi. Ta rabbi ilaa rabbiin nama rabbitti murteesse. Nama rabbitti murteesse. Ummanni rabbi uume guutuun irraa oolchuu hin danda'u. Nama rabbitti murteessin abbaan osoo namni rabbi kun jecha rabbiiti. Namni fedhe yoo itti walii galee waa ta'u godhuu hin danda'u. Rabbi irraallee dhoorguu hin dandeettu waan rabbi murteessin immoo godhuu hin danda'u. Homaan hin goone jedhan. Ambara isiin ilaaltan kuni bara waan biriin dhugaa dubbadhu tanaaf. Wagganoota waajiraa ka jira gurbattii tanatti seensinaa waajira kiyya. Beektu kan. Abba meeqa isin dha'u gabbaa'ii dubbadhu aktiivistii namni inni dubira jedhe ibalu siin hin jedhu. Riskii boru siin fudhachiisuuf siin jedha abba. Magaalaa Finfinnee kana keessatti aktiivistootuma akka kiyyaa waliin namootuma alaa dhufnee ni bara. Bakka holgayii gubbaatti gurbattii san nutti hin seensinaa. Maaliif? Mukatti cabsa kaan. Mukatti cabsaa baran. Haqa irratti dhugaa irratti oromummaa kiyyallee diinii kiyyallee mirga kiyyallee mirga saba kiyyaatiifis biyya tiyyaatiifis abbaa fedhe sodaadhu rabbi malee jechuudha. Homaan taane anu.
kabahadii akaabaa kibba waliinarra ijaaranii bar najjeesu dadhabanii bar akkam bakka takka waan takka fudhataman arganii na godhanii akka ofiitti. Amantii islaamummaa qabaachuun akka nama barbadaa ibidda cum'ee deemeeti nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam namni haqa qabate namni dhugaa harkaa qabu akka nama barbadaa ibiddaa gartee ibidda fuudhee harka ofiitiin cum'ee deemuuti nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam. Gunni ati beektuun lafti sitti dhiphu. Darraa guddaa keessa darbu uummata Filisxeem ilaali. Uummanni Filisxeem badhamaa dhumata bara. Musliimaa qaa qulqulluu san akka kiyyaa kan kee dayyuusa yoo kabalan boqotaan itti kennuu miti gartee. Wanna dararamuuf kamuu ati dhugaa yoo qabaatte biyya kamittuu bakka kamittuu ni dararamta jechuudha. Kanaaf uummanni musliimaa dhagaa. Ana isin akka waan na dhagame warra afaan kan dhageessu. Biraan gaa sheekolee teena rakkoon hawaasa keenya biraan bakki jiru. Sheekolee teena olumaayii teena anas nitti hima. Rakkoon bakki jiru isin bira uf sirreessaa sheekoleen teena. Rabbi waan hin tanin beeku. Himaa uummata keenya dhugaatti. Maal uummanni kun akka godhuu qabu? Yoo isin qajeeltan uummanni ni qajeela. Yoo isin sodaa dhiiftan uummanni keenya sodaa dhiisa. Isintu kaadiree ta'e. Isintu ergamtuu hambaa ta'e. Oromummaa rabbiin wanni diini rabbi isin barsiifatee bar akka hawaasa kana ittiin qajeelchitaniifi bar haqarratti. Nama jeesaadha diiniin kenna. Nama saamaa jedha miti. Si jagnoomsa dhugaas dubbisa dhugaa waliin si dhaaba diiniin kenna. Amantii namaa kaba jedha nama tuqin jedha namatti hin bu'in jedha. Gaafa si bu'an ammoo kabal ofirraa jedha kabalaa mishamat jedha laali gaafa san. Yoo si tuqan si galee dayyuusa boqootti kennu hin ta'in jedha agartee dayyuusni jannatan seenu maasi shamati jedha. Kanaaf kufiin deemsa guyyaa lamaatti nabi rabbi alayhi salaatu sodaattee jechuudha. Diiniin kenna namni musliimaa tokko gartee kaafira lamaaf gaadhaa jedha. Hiiki gara biriitti nam baxxallee maal fidda yoo idde. Garuu islaamni keenya Itoophiyaadha. Kudhan nam tokkoof ga'a miti namni kudhan islaam koo olii qaban. As taa'ee bar Guraagee Walaayitaa Kambaataa Amaara jedha bar. Amaan kee abadu akka jenne abaarsa. Musliimni kamuu bakka fira jiru obboleessa keeti. Tigree fira abbaa Guraagee Walaayitaa Kambaataa Adiyaan Faranjiillee Arabnillee Ajabnillee ambi akkasii walii gale. Oromoo Amaaraa dambaa gaafa mantii dhufe ambi. Si qofa dayyuusni gartee kutatta addaboo. Gaafa dheengadda namtii Jawaar jedhan ijoollee fichisiise bar Adaamatti. Masqala olii garsiisee bar ijoolleen qeerroodhaa gurbaa musliimaa inni musliima ta'uuf ajjeefte barta waliin deemtu. Ufii akka waliin dhoofne masqala ol baafattee martuu anillee kiristaana waliin jedhanii bara. Gaafa caaluun du'e waan godhan ni beekna ijoollee ta'een akkatti qalan. Ni jira dhukkubni nu keessa illee si galee. Itti himi ni jirra jedhe dhaabbadhu yeroo islaam tokko tuqame bayi gadi maaliif tuqama jedhe. Har'a wanni dalagamaa jiru maali wanni kun guutuun dalagame masgida guban laal taate. Maaliif salaata dhoorgan? Maaliif gartee masgida guban? Akka ati barattee saayinsiidhaan, ikoonomiidhaan, diinagdee waan hundaan namatti hin qixxoofne waraana keessa seentee bulchiinsa keessa seentee akka ati biyya tana keessatti hin mul'anne yeroo cufaa si ergachuu si kabalu dhiitanii si ergachuu gara fixan si oofuudha jechuun hadha ijoollee teenya iskuula keessatti barumsa dhoorganii masgida irra gubanii salaata dhoorganii daraniif jechuudha. Barsiisaa tokkocha bar naannoo islaamaa keessa jiru bar lafa islaamni qofti barsoonni keenya jirtu barsiisaan tokko jedhes tokkocha salaata nama keenya dhoorga. Beektu kana. Hadha iskuulelee uummanni musliimaa Dubaay ijaare mootummaan Dubaay ijaaretu keessatti salaata nama keenya dhoorganii shamarran teennaa fi ijoolleen teenya guyyaa meeqa bulte. Dhooba kana maaltu dalagame eenyu dubbate Oromoo keessa meenaa himaa. Ijoollee meeqatu iskuula keessa ari'ame. Qormaata irraa ari'ame uummanni musliimaa guyyaa iidaa guyyaa gartee qormaata guyyaa iida kennaa godhanii takka dubbattanii maal jedhan uummanni akkanaa maaltu isin tuqe sheekolee teenya olumaan teenya maal taatan. Qutubaan torbaanii maaliif kenname? Jimaata irraa jimaata qutubaa jechuun maal jechuudha? Rakkoo torbaan san keessa jirtu uummataa masgida himuu bara. Zinaan dalagamu zinaa san irraa akka namni uf tiksu hatamu akka hatamu nageenyi jiraatu nageenyi sun akka jabaatu. Hagam isheen gabbaadha dubbachaa jiru gartee haqa tanarraa. Nu qaama tokko nuun jedhe islaamni qaama tokko. Warri barkaleessa sahaabtonni amiironni kaleessaa bar sheekoleen kaleessaa bar ulumaayin kaleessaa bar dubartii takka biyya biraatti yeroo jalbaaba hin uffatin jedhaniin bar waraana kaasanii biyya namaa dhaqanii cabsanii bar mirga isii kabachiisanii.
hadha isin shamarran dhugaa shamarran teessan tokko kam jira ijoollee teessan to eessa jira dhugaa wal beena bara eessaan dubbattarree kaabbaa uffattanii nama dura deemuu dhiisan ifamallee naa godha yoo kaabbaa uffattanii imaamummaa fi sheekummaa qabattan ammoo dubbadhaa qarraa musliima miiliyoona gastu isin duuba jira akka masgiinni keenya lamuun gubanne yeroo masgiinni gubatee yeroo rakkoon galee hin kadhanna kunoo kaadiree gurbaan dheengadda nabi rabbi alaihi salatu wasallam arrabse eessa jiraan dheengadda gaafa ortodoksiin tuqamte gurbaan maa oromoodhaa keedhanii beekan yeroo san kokkee qabatanii fuudhanii kennan jechuudha kaadiree illee milishaallee akka warra kaakarutti nu harree gartee harree hin fedha harree dayyuu sanu namoonni gandu ergata mindaa gartee mindaa isaa nu kafalaaf nutu lolaaf isaan waajira taa'anii tumaa warra ramadanii nu akka waajiran seenne akka mirga takkan qabaanne nu godhan kana eenyu nu godhaa jira dardarri keenya bar ummanni musliimaa hadha yoo gartee nama qabaatee osoo hadha gabbaa'e ummanni keenya bar mirga ofiillee kabachiisee ka biyyaallee kabachiisa rabbi haa sodaannu ummanni musliimaa ittaqillaa rabbi sodaadhaa nama gartee mataa furriidhaa sodaattanii haqa qabriin boru isin eeggattu irraa gaafatamtan irraan dhaabbatinaa masgiinni rabbi tikni masgiidaa anaafsi tikni quraana rabbi anaafsi nu nama haqaati diiniin islaamaa salaam maqaan bar salaam nagaa ambiyaa dhabar seefiidhaan nama ajjeesaa akkas godha no hin jedhu diiniin keenya alhamdulillah soqanii dadhaban keessaan jiru bakka takka illee hadha namoo afaan fedheen dubbisa diinii haqaati ammoo eka diiniin keenya bakka itti nama albaasu qaba gaaf kam gaafa daangaan dabre ka akka nuutti nama albaasu hin jiru mujriima gaafa inni gartee daangaa bahe yoo inni adaba bituu dide adaba itti godhutti nam tokkollee nu ga'u hin jiru alhamdulillah rabbil alamin nu uumi dhiirti kaleessa ambi nun geenne bar nam 20-30 dhufee nu bokkisti barinuma kalee gaafa laala bar salphina keessanna sinima dhagaa ummata muslimaa diqqeena keessanna sinima dhagaa akkatti nam isin tuffate kalee gaafa ortodoksiin bakka lama baatee nu uuf bar duulli kun guutuun wanna dhaabbichuu shaabiyaa irraa eegalee haga gartee jawaarii fi marroo fi leencoo lataatii fi daawud ibsaatii fi jinni as keessa yaatutun guutuun bar wanni hirriba dhabduu waan birii bar wanni dhaabbichuu gubataniif mirga ummata muslimaatiin ni kenne gaafa ummata muslimaa baqattummaaniin illee cadhisee taa'ee san bar abii hin tuqinaa jiraa ture jawaarillee bar gaafa abbichuun 4 kiilootti galchee ummata muslimaatti azaansee falfala isaaniitii fi jinni isaan achi guura 4 kiiloo keessaa baase balaan nama tuttee hundinuu gartee qileessitee bar dhukkuba summii isaan tuqee ajjeesuu qabnaa jedhanii lijiyyaa sun biraan dhufe haga hadhatti wanni summiin isaan qabdee dayyuusni kennaa munaafiqni kennallee ala keessa baqatee barama dachaa jira rakkoon tokko Itoophiyaa keessa hin jirtu qaleessallee hadhallee tokko rakkoon jirtu rakkoo amantiiti ka sodaatan du'a kan oolillee du'a jedhan waa isinii madhagaa warri san hin deemtan islaamummaa sodaatanii insha Allah ni dhufa maaliif maajoriitii biyya keessatti ni seenna bakka hunda jeneraalallee meejar jeneraalallee fiild maarshaal biraanuu bakka jirullaa jiru kanallee bakka abbichuun jirullee min taana taallatu homaan fiddan maali dandeettii qabna barumsa qabna insha Allah alhamdulillah rabbiin kenna nu haa gargaaru bakka hundaa seennee akkuma ortodoksii akkuma protestaantii akkuma waaqeffataatitti walqixa Itoophiyaa waliin bulchina jechuudha hafe Itoophiyaan aadaa oromummaa qofaa si iyya Mustafaan as gubbaa taa'e lakki oromummaan as gubbaa si taa'e oromoo wadafiiti gowwaa barbaadan dura diinii kiyya dursa maal fidda akkuma teettu san baratillee wal beenna wal quba qabna mana yoo galtee onnee teettu tanuma bar yeroo duuba deebite bari tanuma san musliimaa garte nu dhukkuba san hin qabnu alhamdulillah diinii kennan nu dhoorka ibalu kiristaana ibalu waaqeffataa ibalu protestaantii hin qabnu tana diinii kennan nu dhoorke bakki isin irratti irraa nu dhoorkuu deemtan tana islaamni dhaquudhaaf bakka sanitti irrarra wol islaamni dhugaa yoo ta'e sheekaan dhaqee muumicha ministeera ta'e jetteen hin ta'u maaliif haqa ummata kanaa eeguu hin danda'u namni dhugaan muuminaa islaamni dhugaadhaa haggootti kennite hin fudhatu gaafii qaba ka ummata gartee miiliyoona 130 kana wal qixxeessee bulchuu qaba haga isaanii eeguu qaba jaalatti jibbeessatu gartee filamoo achi dhaqee kana dhiyeessa laalaan goomi kenna dubbiin mirga wal qixxoofnee waliin gartee wal kabanyee biyya tana keessatti waliin daldaalannee waliin qotannee bocannee
yeroo amantii teennaa ati gara charchii an gara masgiidaa kun gara mana abbaa gadaa walii kabanyee yeroo ati charchii seente nagaa naannoo keeti yeroo masgiida seen nagaa naannoo kiyyaa akkasii wal kabanyee waliin jiran addunyaan ni dadhabe horii lola masqalaa jedhee waggaa meeqa saree isaan nyaachaa baate addunyaan bar'ee dhugaa isin hadhallee dhukkubni isin keessa summiin isin keessa jirtu isin waan waggaa kun jaarraa torbaffaatiin agadhaa deemtan lola addunyaa lammaffaa gubbatti addunyaa tana gartee kiristaana goona jedhanii ummata miiliyoona 72 itti fixan ilma namaa miiliyoona 72 kalola addunyaa lammaffaa qofa miiliyoona 14 jennaanii lakki miiliyoona 7 fidheedhan ummanni musliimaa hadha isin jihaadaaf jechoo deemtan bar nama 700 qofa itti dhumate lola nabii rabbi salaatu wassalaam ta'e islaama irraa 200 foy warra munaafiqaa fi warra gartee mushrika irraa nama 300 foy dhumate walii gala 700 laakos duraa yaadadhu gara dhumate jechuudha waggaa 1,400 fadhaati addunyaan garuu nama miiliyoona 72 itti fixxe dachii kiristaanaa goona jedhanii Itoophiyaa addunyaa dhaqi seenaa dubbisi islaamni teeraristiidha jechaa turan teeraristii yoo laal namni boombii nama dhoosuu barsiiseen addunyaa irratti namni boombii nama dhoosina fixeen kiristaana namni lubbuu nama bar boombiidhaan dhoosee gubaa bahe namni nama qalee saamunaa daakii saamunaa irraa baase Hitlerfaati maali warra bar masqala fannifatee armaan isaanii hatta wannaan isaanii urjinaa dhagartee namni jirnaalummaa maaluu kennu kun bar masqala lola masqalaati maqaan bar miliin kaleessa gaafa asirraa ka'eetiin 18 dhiifama baalliin dhaqe bar an ilma na ufalcha tuutti duudde eenyu isin anilo Kiristoos ilmaan Kiristoosi ximbi islaam gaalla biyyanarraa fudhatee qawwee naa kennaadhee bar qawweef rasaasa miiliyoona 3 kennanii bira maqaasanii Hayila Sillaaseen akka jedhee kana teekti gartee ittiin deebi'anii nu cabsanii kanaaf wanni kun dhaabbachoo qaba deddeebi'ee dhufe wanni isaan deemaniif naannoo hunda masgiida gubuuf qophaa'aa jiran kan isin himee jira Mustafaan isin durallee kun naannoo tokko lamaa miti haandu dandee charchii gubnuuf hin goonu manni musliimaa hojii teennaa miti hojii jawaar fa'aa kun masgiidolee keenya gubanii kanaa masgiida guddaa gubuu deeman isin himeera Mustafaan lolaan amantiidhaa kaasuudhaaf deemaa jiran sagantaa isaan lafa kaa'atan keessaa tokko kana karaa biriitiin dadhabanii jiran hundaa jechuudha. Mootummaalleen waa'ee kana gubbatti mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiru waan deemaa jiru kana eenyu akka uuf warroota waan kana dalagan amantiidhaan waa waliin laaqan kanniin dhaabaa nurraa osoo haadha nu waa dubbannee gad baanee waa goonee ganama san haadha kokkeen nu gootanii ni beekna jechuudha. Ganama san haadha kokkeen nu gootan osoo nu haadha dandhee waa laanne osoo namni rabbi ittiin fidini musliimaa tokko bahee charchii gubuu miti. Charchii waa'ee haa gubatu inni jedhe yookaan waa godhe baaftanii fanniftanii jechuudha. Kanaaf lauffolchallee wanni kun gartanii cadhifnee yoo nu teenne ni deemti. Namni gadhee mawii gartee dayyuusuma namni olii gadi godhu ergatu godheetiin siyoonna jedhaa jechuudha. Jalana yoo mataa qabattee ati jiraate sirra fincaane ol baanii ni gayaa. Nama walittuu itti wareegamne qabsoo Oromoodhaa. hin sodaatina kan man dayyuusan ta'ina Oromootiya rakkoon nu qabnu nu bira jirti dhuga namni keenya hedduun warra gartee qabsoo kana akka dubbatan waan gootan hin beekne jechuudha nu ko bakka hundaa mul'atu adda leencoo lataa faati bar jagna keenya fitte jaarraa abbaa gadaa faatti bar jiru namaa keessaa baaste nadhii gammadaa faa nyaatte mul'is gadaa faa nyaatte bar hundinuu adda bar hogganoota qabsaa'oota bar jagnoota nateetti adda nu bira kana dayyuusummaan keenya laal maqaa rabbii amanuu warri kunniin nutti taphachaa baate kaleessa waan jettu Oromoo mammaaktee bishaan yaa'u bishaan ciisu kaasaa jedhan wanni laga kana mara deemsee maali nu deddeebite ni gaya enough is enough qaata iyyina Oromoo jenne nu Oromoo jenne tokkummaa Oromootii biyya tanaatiif iyyina ambi duuba deebi'ee nu qala masgiida keenya guba ganda keenya irra maaltu dalagamaa jira hawaasa keenya keessa maaltu deemaa jira bar biyya tana ijaarraaf naga biyya tanaa buufnaaf osoo agarroo akka naman agarree osoo dhageenyu akka naman dhageenye osoo beeknu akka naman beekneetti deemaa jirra
Kanaaf hatta warri mootummaa kee jiru hadha kaadiree dayyuusa nama gartee waan jedhaniin dubbatu qofa of jala qabanii dhiira gartee babbaqasitee waa lafa keetu namas garagalee ilaalu. Dayyuusuma of jala qaba. Gaarii na folcha. Teenna tuni namaan deemti. Qabxii lammaffaa isinii dabra na folcha. Nama gartanii jedhan sa'a kana yoo xiqqaatte nam 80-90 na 41 na jala ta'a. Namni hordofaa guddoon keessa musliimaa maaliif bakka tana gaashee baqqalaa saffaa fa'aa wal dhabdanii hedduun keessan nagaa gaariitti ismuu nagaa hambaa dhiira kaleessaati anasitti maa dhagaye. Abboonni keenya akaakayyoonni keenya bar dhiirti kalee dabarte dhugaa dubbattee gartee nama waliin jiraachaa turte akka leenca bookkifte. Inshushulina rabbi malee nama sodaatina dhugaatamuu yoo isin dhufte dubbadha dhugaatamuu isin dhufte dubbadha du'aan wanni hamtuun bar dararaan neeyonis dararu maal isa ajjeesu bar wanni amma jahannamiin isaa si ajjeesu jahannamii ilma namaa azaabni ilma namaa si ajjeesu jechuudha. Damma ummata musliimaa ol jedhi waa isinii meet qabxii ittaatu dabra osoo ummanni guraagee walaayitaan kan baataan islaamni amaaraa maal kunniin jiraachuu baate islaama oromoo qofa osoo taate akka qaati islaamummaa gadhiifne beektuusi maaliif dhiirri gabbaa'e mataa keessaa guuraa turan kaa jagna kabbaa'ee qabsoo tana gabbaa'e mataa keessaa guuran maraa leencoon hoggaa meeqaa guuree gartee nu shafaxaa ture daawudiitti dabre dhugaasaa bakka koofaatti. Hattuun hadha gartee namni jala yaa'utuun guutuun nu qalaa turte nu qalchiisaa turte. Kamiinuu walii gala warri gartee. Minilik illee kalee walii galanii nu nyaachaa turan. Hayila Sillaasee illee walii galanii nu nyaachaa turan kalees. Dargiin illee walii galanii nu nyaachaa bayan. Qayshibiriin kan uumate nuu bar. Mallasii illee walii galanii nu nyaachaa bayan. Hatta gurbattii duffitti jawaar jettaniin tun gaafa olumaayin teenne hidhamte sagaleen keenya haa dhagamu itti haa maknu inni taappeellaa nu harkaa cirsiise. Lafaa kaanee bar gurbattii duffitti isin jala yaatan tana ittiin duullu. Farra diini islaamaati. Yoo toobatee toobaan rabbii isii dhaqqabdee as deebite malee kabbabuushin. Kabbabuush yoo toobattee toobaan rabbii isii dhaqqabee as deebite malee takka isi summiin diini islaamaa. Rahmanni rabbi bal'aa yoo gartee rahman rabbii isa dhaqqabe malee. Namni tokko dhufee diinii kenna maaf ummanni musliimaa tuqame jedheen jiru. Kaa dhabamu jedhee duubaan muka nuxxatu malee. Kanaaf gabaabdumatti onni isiniin jedhu olumaayin teenna majliisni naannoo Oromiyaa illee ka federaalaa illee rakkoo ummata musliimaa furuudhaaf wanni kun kalandariin akkasuma wannoonni seerri mirgi ummata musliimaa quraana keenyaaf hadiisa gubbaa jira kun waan namni shaaruudhaaf nama illee itti kadhannuu miti jechuudha. Akka lafa Oromiyaa magaalaan Finfinnee afaan Oromoodhaa kadhaa namaa malee gartee nuuf deebite sanii jechuudha. Islaamummaan salaanni keenyaaf soomanni keenyaaf masgiinni keenyaaf sa'aatiin salaataa keenyaaf guyyaan torbaanii iida keenya akka uummata kiristaanaatti sanbata guddaa jimaanni keenyaaf uummanni keenya sa'aatii salaata shanan isaa salaatuun nama tokkollee kadhannu funya qurquritti haqa teenya gabbaanii kabachiifannaa jechuudha yoo gartee seera keessan nu galuu baate. Kana mootummaan adda jiru ni fudhata rakkinni jiru nu bira jira jechuudha. Olumaayin teenya sheekoleen teenya dardarri keenya uummanni musliimaa guutuun kanarra duuduu qabna. Naga biyya keenyaa tikfachaa haga ibsana qabachaa kalandariin Itoophiyaa jijjiiramuu qaba. Tokkoffaa kana rakkoon tokko jiru kun mirgi amantiidhaa kabajamuu qaba. Nuti waan nama hadha gartee lakki achi keessan salaannu miti no. Jimaanni kalandariin cufuu qaba. Hojjetaafis barataafis hawaasa kaaniifis guyyaan sun guyyaa uummanni musliimaa jum'aa yookaan ammoo jamaan yookaan ammoo gamtaadhaan itti salaatu waan ta'eef kun dirqama funya qurquritti ta'uu qaba kun. Takka isa lammataati.
waajiroota keessaaf bakkoota jiran waraanaa poolisa qabatee namni musliimaa ummanni musliimaa salaanni isaa shanan saa waqtii isaatitti akka inni salaatu hayyamamuu qaba. Jamaayyoo salaatu dadhabellee bakka jiru salaata isaatii isaa ga'e salaatuu qaba kun dirqama. Namuun kadhannu jechuudha. Kun ta'uu baannaan Itoophiyaan tama kaleessaati malee kijiba Itoophiyaan dhufte akka illee jiru. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe hin jiru jechuudha. Yoo dhufellee eenyu dhufe namootuma amantii biraatti dhufu malee nuuf hin dhufne jechuudha. Kana namuu kadhachuu hin qabnu godhuu qabna yeroo illee itti kennuu hin qabnu jechuudha. Barreessi dubbadhu gabbayi. Siyaasamaaf gubbaa teettee gartee cambaan oliin hongayaadhaati yoo kanan godhini wanni ati daladdu hundumaa jedhe baaxila jedhe nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam. Namni tokko wal gahee bakki maqaan rabbi haqti ittiin dubbatamin baaxila. Waan namaa nuu kennaan jenne amantii namaa balleessinan jenne mirga namaa dhiibnan jenne mirga keenya uumamaan kaaliqus samaawaatu ardi nugusni hin shaaramne ka addunyaa akiraa jiru ka nama hundaa uume sun nuu kenne waan hadha nufinnee waggaa dhibbadhaa waggaa 1446 jirra. Waan namuu shaaruu danda'u miti jechuudha. Lafa namaa nuu kennaan jenne dachiillee rabbi irra nu uume teenna akkuma uummanni amantii biraa qabu qabna. Namuu qabna amantiin gosa 80 Itoophiyaa keessa jirtu keessa hunda islaamaa jira. Garuu hadha ijoollee waraana keessa salaatti, jeneraalonni keenya salaani, koroneelli keenya salaatanii, ministeeronni keenya salaatanii yoo akkam wanni itti bargaleetti shan walitti qabee salaataa ka diqqoo wayyaa qabu. Nyaanni keenya maali? Hadha dhugaatiin keenya maali? Hadha foon Itoophiyaa keessa qalamaa jiru maal nyaataa jira namni keenya hoteela? Najis nyaataa barbaktii ka ofiin qalame ka maashinni qale nyaata namni keenya. Eessa dhaabbachaa jira? Garam deemaa jirra? Maali manni rabbii keenya dura dhaabban? Hadha biyya namaa Ameerikaa keessa teenneet halaalaaf haraam appii daawunlood godhannee iskaan goonee bitanna jechuudha. Foon bismillaa jedhee qalameef, foon basmaam jedhee qalameef, foon gartee waaqa garaa gurraachaa dha'ee qalameef, foon maashina eega dhiinni mataa keessa maashin dha'ee facaasee baktii mormarraa akkasiin gogaarraa baasanii nyaatan adda baasee siimachuudha gartee appii. Itoophiyaa keessa garuu kudee wata gartee namuu seenee oofaa jechuu gartee maaltu qale maashina suuparmaarkeetii seenee kana bitata. Mana foon dhaqee kana kan bitata gartee. Hadha namni qeesiin tokko yoo qale nyaadhaa jedha diiniin keenya. Haalul kitaab yoo goorraan nyaadhaa jedha. Hadha garuu baktii nyaannaa jechuun baktii. Kanamuu hin goorra'in. Ka maashinni dha'ee ajjeese. Maashinni gogaa irraa mulqe. Kana nyaata namni. Biyya Ameerikaa keessatti Yahudaa tana waan ani sii dinqisiifadhuuf yeroo ati waan halaalaa gaafatte waan akka fiisaa maal kanniin ati gaafatte mana Yahudaa dhaqii siin jedhan bakka Israa'el isitu haraama nyaanne. Mana Islaamaa dhaqee nama siin jedhu hin gartu. Nyaatu warra waan maashinni qale waan namni biraa qale. Farshoo maal kana waan namni itti laaqamu kanatti hin laaqamu mana Israa'el kun. Silaa hadha akka jedhan mana musliimaa siin jedha silaa namni jechuudha. Ni camba maraa kaa gartee seenee nyaata. Kana maraa maaliif siinii tuqe? Salphina irra jira, badii irra jira. Addunyaa boru keessaa godaanna. Anaatillee hin gallee guyyaa takkaa baalamni nu qabamee jira bara. Quba qabnaa? Wanni rabbiin kenna nu tolche keessaa maali? Azala guyyaa nu dhoose. Wanni rabbi alhamdulillah jedhe. Fiizaan kenna hunduudhaan meera guyyaa takka ol ka'iin dhufti. Gaafa achi dhatte ammoo ani as gubbaa iyyuu kunillee mee maal fa'a iyyite galmeen gabbaati waan as gubbaa ta'e kanatti lallaboo halkanii guyyaa lallabuun. Naa irraa dubbadhee maaliif iyyee dantaa kiyyaa immoo feemasii naanaa jedhanii immoo jabaa goota naanaa jedhanii immoo akka inni dubbatu naanaa jedhanii immoo lafa barbaadaa immoo kaaree barbaadaa immoo namooti morkachoo immoo yaa uummata musliimaa dhiifama naa godhaa Oromootiyya salphina keessa jirra. Kaleessa illee ammumannu ajajamu jala deemna. Qabsoo Oromoo keessa waan arge keessa nama tokko laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jedhu jala deemuudhaan hundinuu warruma amantii biriiti. Akkanumatti hin salaatinaa nuun jechaa bayan. Nu dhaadachaa bayan gaafas bara waatu nu gubeeyyina. Hudduu rabbi qaqqabe tata ol qabdan guyyaa Oromiyaan bilisoomte rasaasaan qaqqabna maal abbaa keessanii fiddan nuun jedhan. Garuu namni akkas nuun jedhu nama 1,000 yoo jiraanne is tokkochatu amantiin biraa kiristaanni nu bira jira. Waan ajaa'ibaatti bara ta'e natu. Bara waatu nu gubee iyyina.
كيرو لولا لولشيسو إجول مسلمات كيرو ركودا بكون دانا مامبو إجول مسلمات دين الجن كرارو مت مسلمات ورين غورا مكتيغالو إسام برجلا أمريكا نبني ملاك فورور نبني ملاك غورو مت مسلمات أبصورو مهارك إبرة سجلتني سجل دوا توك إذا سيدبو سجلتني سجل دوا توك أمة مسلمات توك أبصورو أنا غرغارا توري كلام ملاك أتين اللي نرجع غاري تسمعي نرجع نجوربا دريك أبصو كيسة اللي bakka ganu fi arge jechu ha ummanni addas keessa jiru ilmaan oromoo dha warri waliin qabsoofne qabsoo keessa turan kijibaan aanaa jedhan harka dhibbarraa 95 ummata musliimaati garuu namni hoogganaa ture gasiilaa ka'u hoogganoonni warri gartee awurooppaa ameerikaa keessa deemee bashannanee dhiigil nama taphachaa bahe nam tokko musliimaa keessa naaf hin jiru hooggan adda bilisummaa oromoo keessaa ebaltu musliimaa dhifidi warra dirree lolchiisoo taate malee kan nafxanyoota kalee irraa haga mallasiititti udaan nyaachisaa ture ajajoonni warri dirree qabsoo keessatti udaan nama nyaachisaa bahe ijoollee musliimaati jechuudha. Hadha illee sanuma deema hadha. Maaliif hundee kalee irra namni keenya tokko akka hin baranne godhame. Lammata dhiibbaa hadha jiru namni keenya ol dhufuu hin danda'u bakka takkatti. Wanni laga hunda qottoo guurattee duriyyeen kan nu dhoorkituu bar akka nu waan dubbanne akka nu waan goone nama nu jalaa ciranii maqaa nu balleessitii barteettee akka namni hordofee nu jala deemee waa takka hin jedhe. Dayyuusa waa takka irraa dubbachuun beenne isaan fakkaatee akka gurbaan baanee maali faarsee bulaa kana qofa bakka hunda guuran jechuudha garte. Hogganatti illee faarsee bulaa yoo nama musliimaa kaa fidan taate faarsee bulaa guuran keenya garte. Aktiivistii illee faarsee bulaa guuran. Hoggana illee faarsee bulaa guuran malee nama haqaaf dubbatee dhugaaf dubbatu waajjira tokko akka inni seenne akka inni ol hin guddanne godhan ijoollee teennadha. Godinoota gubbaa jiran aanaa jiran akka isaan ol hin guddanne akka isaan caffeetti hin dhufne akka isaan federaalatti hin dhufne. Warra mataa dhahee qocee as gadi gad deebisuu jira jechuudha. Kun hiikamuu qaba. Dhiirti kaleessaa osoo akka miidiyaa argattee gabbaatee waa dubbatte waa hedduu jijjiirti bara. Osoo hiriyaadha Mustafaan argate jeneraal Waaqoo guutuu rabbi jira tanaa qananiisu argate nadhii gammadaa argate. Osoo jaarraa abbaa gadaa argate hunda rabbi jenna tanaa qananiisu dhiirti hadha garaa biyya ciisti. Waa hedduu dhageetti Oromoon tun jechuudha. Dhiirateenna hambaa hafte duutu ala guurree galfannee barreeffasi. Keeniyaa reeffa gartee jagnoota keenyaatti ciisa. Suudaan iyyuu ati hidhatte, Yaman iyyuu ati hidhatte, Siiriyaa iyyuu ati hidhatte, Liibiyaa iyyuu ati hidhatte. Gammoojjii guutuun bar sheekoleef olomaayii teennaan ciisti gartee dachiir lafeen rabbi diidatti awwaalallee dhabdee ciifte jechuudha maqaa biyya tanaa. Maqaa haqa uummanni kun qabu. Takkaa maanu dirsitan namaan hin jenne. Wanni adda duriyyeen maal jettanii maqaa isaa shinnigga. Gaafa shinniggaa baroonni dhiira san bakka takka fitanii bar. Qabsoon Oromoodhaa tuni Islaama harka kuftiif akkas godhan. Dheengadda Somaalee duunnee meeshaa guutuu argannee waa mala argannee taankii argannee itti dhukaafamee markab tokko deebi'e kalammataallee itti dhukaafamee akkasumatti intaloon Hussein Aididii nuu buufte. Ka meeshaa gasga'u qabnu meeshaa kaan gurguratanii kaan asmara galte jechuudha duriyyeen. Qabsoon nuun dheetan. Gaafa dheengadda Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu waraana mootummaa fudhatee achi dhaqe. Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu salaataaf duriyyeen gartee achi diiddee hagadhatti shanee wal ijaartee garteetiini isaa achirraa gale biyya keessaa kan dhaabbanne. Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu hattuu namni keenya jala yaa'ee arsiin fa'aa amma jagna keenya itti jala yaatu tuni xulxulleen xulxul jala jettu kuni akka inni gartee bakka tanaa onnaa isaa xuraa'ee ba'u ta'e jechuudha. Adda silaa bar bakka obbo Shimallis jiru kana bar xayyiba jira silaa bar. Itoophiyaa keessa fafa Islaamni aangoo qabachuun. Oromiyaa keessa fafa Islaamni gartee bakka nama bulchuun jalatti hin bulan ni beekna bara ol beekna. Na dhagaggaaris mani. Na geettaa abbaa. Yeroo dheeraa sagantaa godhamee irra ijaaramee wanni kun guutuun tooftaan kun guutuun dalagamee buqqa'ee jechuudha. Abbaa nagayaa jaarraa dabsummaa Oromoo sagaleen eessa jira? Nam jalqaba biyyaan seene isa. Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jennaan Itoophiyaa keessa fafa. Maaliif? Wal tiksan Itoophiyaan dachii kiristaanaati jedha keenya
dayyuus nu islaamantii oromummaa wali dhiigaan oromummaa wali qabnullee inni maqaa gartee nu islaama taanee fi mataa keessa qottoo fudhatee gannudha jechuudha. Kana akkuma kalee biyyaa falmannee ol baafnetti falmannee tana gartee ijoolleen keenya haa baratanii haa nama qixxaanii wanni dhoorgan diinagdeedhaan waan hundaan akka nu waliin dhufneef bakka hundaan nu qolleessuu kan nurra dalaganii jechuudha. Kanaaf akkasii na uffolchaati. Ummanni keenya nuti kaa dhufneetuma niwusii olii himnee adeemnu barbaada garii na masgiida gubanii masgiida ka gubillee akkana hin jennu sani. Aabbichuu rabbi umrii nu haa dheeressu. Ummanni musliimaa haga aabbichuun taayitaa gubbaa jiru fayyadama. Ofirraa dhoorgaa durriyyee masgiidni keenya lamni gubatee hin dhagahin. Ummanni keenya nama jalan shushulina. Dayyuusa ta'u gartanii dayyuusa ijoollee gartanii bishaaniin guddatteedhaan. Ijoolleen kabaltee guyyuu galteetuma boottu. Masgiida keenya guban guyyuu eenyutti himanna. Hadda muummichi ministeeraa nu waamee bara. Ulumaayii teenya waamee islaamummaan kunooti jedhee gabbayee haga an jiru jedhee onnee nuu kennee nama tokkocha jala hiriiruu dhabne Oromoo keessa. Osoo hadda ustaazonni keenya Ahmaddiin Jabal tokkocha ustaaz Ahmaddiin Jabal rabbi umrii isaan haa dheeressu tokkocha qottoo guurattee teenya hinaaffaadhaaf sheekolee ammoo rabbii wal jala kaa'ee isa tokkocha kana gartee qottee awwaaluudhaaf yaatee jechuu gartee. Osoo hadha abuukeen faati jiraachuu baatanii baradha. Osoo ustaaz Abuukar faati jiraachuu baatanii adda silaa wannummaan takka lafa jirtu hin jirtu. Amma shiyaa jajjii ajjeesuudhaaf akkana yaatee jechuudha. Islaamni bara. Ka silaa isa achi jabeessina jedhutu achi isa kaasa goota keenya jagna keenya Oromoo bara. Oromoo bara. Eenyu jagni isaa? Eenyu tanii mufti Umarii? Mufti Umarii ni salaatti galee gajjettee salaattiif gartee faana irraa abdii kophee gajjettee dhungatti. Adda kuni bar rakkoo nu qabnu bar Oromooti ya wallahi rakkinna nu qabnu bar rakkoon Itoophiyaadhaa Oromoo uummata musliimaati bara rakkummaa Itoophiyaa keessatti an arge. Akkas inshallah qabxii itti aantu isin dabra naaf folcha. Qabxiin itti aantu maali? Yooliin dheellee dhiifama immooshin ta'e. Qabxiin itti aantu naannoo Amaaraa keessatti qabxii Jawaar illeetti isin dhufa inshallah. Naannoo Amaaraa keessatti nama 900 keessatti nama 176 ufajjeese. Warri ufajjeese kun ijoollee gannaa 15 irraa haga 30ti. Hospitaal tokko maqaa dagadhee kan ibsa waan sadii baase. Ijoolleen kunniin kan ufajjeesan wanni ufajjeesaniin irra guddaan isaanii qorsaantuu taatanii qorsaantuutaaf tuhaanaati. Ijoollee kana maatii irraallee akka odeessa argatanii fi akkaataa itti warra garii ka hospitaala dhufanii irraa argatan warra osoo hospitaala dhufanii sababni isaanii gariin jaalalleedhaan wal dhabuu gariin maatiidhaan wal dhabuu gariin cinqii yookaan ammoo gartee yaada irraa ka'e ijoolleen kunniin namoonni kunniin uffixanii jiran jechuudha. Nama 9 waan ajaa'ibaati. Waan nama rifachiisu akka malee 9 keessatti naannoo Amaaraa jechuudha hospitaal tokkochi kabaase kun. Reeffachi fidanii irraa qormaataan argatanii fi namoota osoo hin du'in achi fidanii argatan irraa namoonni kunniin namni 176 9 keessatti lubbuu fi galaafatanii jechuudha. Rabbi najaanu haa baasu alhamdulillah islaamummaan tanarraa akka gaariin nama tiksiti. Namoonni kunniin kaagartanii hedduun beektanii asin dura riqicharraa uf darbuu makiinaa jala seenuu fa'a akkasitti uffitanii amma ammoo karaa qorsa yookaan ammoo summii hantuutaatii fi tuhaana jedhan kana isaan uffitanii kanaaf namoonni kunniin warri kun qormaata irra dhaqqaban duratti warroota jiruu addunyaa tana keessa jiraachuu osoo qaraa dhalachuu baadhee cinqii tanan danda'u warroota gartee jiruu jaalallee yookaan ammoo referendeedhaan kana gartee wal jaalatanii warfaa rakkoon jidduu seenu sooshaal miidiyaan kun adda guuru. Waan akkana kanneen dhiyaatee jechuun kamaatii wal dhabbii haadhaaf abbaa fa'aan ijoolleen tun ganna 15 fi 30 jidduu irra jiru jedhan jechuudha. Achi olillee keessa hin jiran. So kanaaf waan nama rifachiisuu rabbi khayrii haa godhu kunniin namoonni gartee kun ol keessa jira aadaa badduudha.
namni keenya aadaa akkanaa kana fudhanne kun namni amantii qabu kamittuu yoo hiikee amantii ofiitti jedhe waan akkana kanarraa ni fagaataa jechuudha. Amantii waan kana barbaachisti namni abdii muratee gartee lubbuu fi galaafachuu jiruu dabartu gartee haadha yoo rakkattee borusii dabarti waan na hedduu nama rakkisu jechuudha. Finfinnee 1491 Finfinnee Oroo ajaa'ibaan kana dhageenye yoo wallahi nama rifachiisa dhugaa gartee wanni kun nama rifachiisa aadaa baddullee namoonni kaa'ama keessa yeroo ammaa kana keessatti sooshaal miidiyaan kun waa hedduu fidee jira namni obsa hin qabne namni diinii hin qabne yeroo waan takka rifatee waan akkanaa kana aadaa godhatee uffita Finfinnee Oroo illee nama 1491 jedhe eessatti itti abbaa sun Finfinnee eessa kun ankaammoo adda miidiyaa irraa dhagaye jechuudha nama kan miidiyaa irraa dhagaye nama 176 jechuudha naannoo Amaaraati kun. Naannoo Amaaraa hospitaala sanis maqaa isaa yaadadhu hadha inni baasee jechuudha. Nama 100 fi meegaa yoon irraa gubbaa YouTube gubbaa jaalsanii fida. Nama 176 wallahi hedduun rifachiise. Hegereen namoota keenyaa akkam taatii namni gartee kaa ijoolleen keessaa lafaa dhufaan kun yeroo rakkoon hamtuun itti dhufte akkam taa kan jedhu nama rifachiisa meegaa isin ilaalanii jira fakkaate wanni kun kan arge kaa kanarra yoo jiraate isin ilaalame egaa. ከልብ የመነጨ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁ Dhibba tokko 49 Oroo kataa katabde. ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፈረንሳይ ፓሪስ፣ ጣሊያን ሮም ገብተዋል። ከዚያም ወደ ለንደን እና ጀርመን ያመራሉ። የለንደን እና የጀርመን ጉዞዎቹ በይሆናል አስኬሰን ጅራ ሴጋ አዳ ሚዲያ ሄዱ ገዲን ኢሲን እንጅሩ የአሲምባ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶሪ አስገዶም ፓርቲያችን ባደረገው ድርድር የድንበር ከተሞቹ መንገድ ማናለ የተያዙ ናቸው። ቶ ማቆያ ውስጥ መግባታቸውን የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መረጃ ገልጿል። የምንመለከት ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ሳዘን ክስተት በጥንቅራችን አካተን ይዘነዋል። በኢትዮጵያ በኤምፖክስ ቫይረስ የተያዘ ሰዎች ጥንቅራችን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚያደርሳችሁ መረጃ አለ። በአማራ ክልል በ9 ወራት ውስጥ ከ170 በላይ ወጣቶች ራሳቸውን ማጥፋታቸው ተሰምቷል። ከ170 በላይ ባለሙያዎች ጉዳዩ እጅግ አስደንጋጭ ነው ሲሉ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። እኛም ይህንን አሳዛኝ ክስተት በጥንቅራችን አካተን ይዘነዋል። ኦኬ ኩን ዲባፍ ቱርባተማ ኡል ጀዴ ደበርሴ wanni kun waan hedduu nama rifachiisu ummata gartee rabbiin waan akkas godheef hin beeknu waan hedduu nama rifachiisu jechuudha. Tana garuu inni bira kunnaa rabbiin gartanii ummata keenyaa gahaa godhu namni gartee namni isin cidhatti ijoollee waan akkanaa kana fa'aa godhan yoo jiraatan namoota yaadan maal kanneen warra sammuu rakkoo qabu fa'aa ama biyya alaatti warra akkanaa kana ilaalanii eeddoon godhamaa fi namni gariin kan sammuu rakkoo qabu jira kun kan cinqii jiru kanarraa ka'ee akkas ta'u jira kun amma balaa gartee intarneetii fide kana jaalallee isaa osoo inni jaalatee lubbuu liyoon keessa uummanni miskiinni ufii badiin dalanne fa'aa jechuudha. Namoonni ijoollee onnaa kunniin isaan jaalatanii waliin lubbuutii jedhanii waliin badanii isii yookaan inni tabiraa wajjin garbii yonna jedha. Namni biraa fuudhee itti ergaa yeroo san gartee waan biraa godhuu dadhabe daaraa of godha namni waan akkana kana jira rabbi khayrii haa godhuu tun tanaa jechuun waa'ee Asiyaasa Forqiitii fi Jawaar Maammadii jechuudha. Asiyaasa Forqii akkuma isin beektanitti waa'ee gartanii ayyaana waggaa 30 gubbaatti haasaa hedduu godhee kalee xiqqoo irraa isin ture. Ammoo inni deebisee waa'ee obbo Jawaar Maammad as keessa dubbatee fi gartanii inni Asiyaasa Forqii kaleessa isin tuqee jira. Badhaadhina wajjin yookaan ammoo gartee paartii badhaadhina wajjin waan dalage kalee gaafa gartee TPLF wallolan san godhe sanniin hin gaabbu jedhee kaayee kalee isin tuqee jira. Kana irratti ammoo gartee wanni inni jedhee mootummaan Oromoo yookaan Oromummaadhaa jedhee Asiyaasa Forqii balleessee dabarsisanii obbo Jawaar Maammad maaliin dhufee inni illee amma bakki inni gubate beekumtii akkamiin mootummaa Oromummaa maaliif Oromoon dhagartee gabrummaa jala jirti jedhee inni dhaga'amu ka cabsuu jira Jawaar Maammad Asiyaasa Forqii ammoo waan jedhe namni adda biyya bulchuu jiru Itoophiyaa tolchee balleesse illee haa ta'u mootummaa Oromooti ilmaan Oromooti kan jedhu Asiyaasa Forqii ol addeesse jechuudha. Oromoon galata na biraa qabdi. Kanaaf Oromooliin mootummaa Oromummaa jedhee jechuun akkasitti dabarse waliin dhaabbachuu hin gaabbuu jedhee jechuun
kalee ana kana keessa seenne kaawwanni adda itti deebi'e maali? Jawaar Mohaammed amma kana irra qabatee maal jedhaan akkamitti akka jedha siyaasa forqii. Mootummaa Oromummaatii miti Oromoo bakka bu'uu kun Oromoo miti kan jedhu kaleessa eenyuun duula mallee inni kaa siyaasiin maaliitti ka'e akkamitti akkasitti beekumtii Oromoo kennita. Mootummaa kun ilmaan Oromootiin ilma Oromootii miti kaayoo Oromoo harkaan qabanii Oromoo irra bakka bu'uu danda'uu miti kan jedhu fidee jechuudha. Eekaa hinaaftuun yeroo cufaa namni gartee ofii gayyaaduuf saba kana cabsuu barbaadu akkana jechuudha. Jawaar Mohaammed gubbattoonni gabaabsee isin jedhu maali? Namtichi kun kawaan biraa guddoo biraan dhandhu jechi inni dheengadda. Oromummaa inni baay'ee faannoo gargaaraa TPLF'n gargaaree Oromoo cabsa inni jedhe namni Jawaar Mohaammed kana dhaga'ee biraan galiin hadhallee Oromoo jedhee isaaf namatti mataa raasu I don't know. Eenyummaa kan kee of laalii kaayoo kee illee of laalee jechuudha gabaabdumatti. Kaama siyaasa forqaan dubbimaaf waan haadha miidaa gubbaa deemaa jiruuf kana kaase. Inni lakki Oromoo miti warri kun Oromoon mootummaa ijoolleen Oromootillee miti mootummaa Oromootillee miti Oromoollee bakka hin bu'anii waan tokko Oromoon kana keessaan qabdu jedhee Jawaar mormaa jira jechuudha siyaasa forqiitiin. Sun dhugaa isaati. Maaliif Oromoon qonni qaraa itti duulaa jiru Oromoo diinsee wanni abbichu duulamaa tureef Oromoon akka isiin gartee ol baatee mul'anneef seenaa dalagame kan Oromoo dalagee akka hin jenneef duula guddaa godhaa ture jechuudha. Haa ta'u amma kaa gartanii Oromoon hedduun faarsi bulaalleen kaa faarsi bulaan amma hedduun namaa kaa faarsi bulaa gubbaa ololaa jirtanii moo illee faarsi bulaa irratti faarsi bulaan namuma waan namaa faarsu. Namni mootummaa kana deeggartan kaayoo teessan waliin dhaabbattan qabsaa'onni isin faarsi bulaa miti. Faarsi bulaan warra kaleessa Jawaariin faarsu warra kaleessa gartee TPLF'n faarsu warra kaleessa marroo faarsu warra kaleessa faannoo faarsu isaan sanii jechuudha. Namni aayyoo fuudhee hunduu abboodhaan hin jedhu ni beeka namuu beeka maqaa namaan dhoofnu ammaachi. Kuni faarsee bula yes warri kaayoo tante kalee irraa qabatte jijjiiramuu dhufi kana waliin deemte ati faarsee bulaa miti. Abbaa qabsoo kanaati si faarsa yoo faarfamuulleen dhufe faarfamaan rabbi ati abbaa haqa tanaati akkamitti waa faarsita eenyu faarsita yoo faarsanillee si abaaranillee si malee namoonni akkanarra jirtan ilmaan Oromoon qulqulluu ati taate faarsee bulaallee miti yoo ta'e faarfamaan rabbi si faarsan yookaan itti abaaramta waan kana yookaan itti faarfamta ati nama wayii deeggaruu miti keeti haqatee gubbaa jirta qabsootee irra jirta mirga kan kee waan argatte kan kee jabeeffachaa jirta onnati faarsitu hin jiru. Namni tokko nama waan biraa faarsu jechuudha waan biraa waan keen faarsitu ni jabeeffatta. Waan ofii ni jabeeffatan malee hin faarsan. Kanaaf waan garii waan gootan mootummaa irraa eegalee agadittu faarsee bulaan namoota wanni inni faarsee bulaa itti bahu bakka dhibba dhaabbata. Waan nam tokko irraa fudhachuu ni faarsa. Amma warri kun ka qabu sirna kaleessaa keessa ni jira. Warra azmaarii jedhan gartee mana xajjii kana gubbaa deemanii dhagaa gaariin dhagaa. Mana xajjii masiinqoo kana qabatanii deeman. Masiinqoo akkana ta'e nam tokko maqaa isaa dhaanii ebaluun kun jagnaa beekaa akkanaati abbaa qabeenyaa gaarii jettaa jechuun birrii akkasii kennu. Akkasitti wanna irra deemtee akkasii gartee wanna fudhattaa jechuun maal maqaan isaa birrii guutatta. Dur mana xajjii fa'aa jira. Akkasitti deemanii artistoonni jechuudha. Kana gandaa warra Amaaraa kana fa'aa qaba warra guddaa warra san warra ammallee gartee amma aadaan sun I think bakka hundaa yoo fa'aa jirti na fakkaate warra yeroo du'aa fa'aa dur xurumbaa jira afuufanii warri faarsu dhufa. Namni du'e sababa mootummaa liddiranyaa utuu jedhee afuufa kun xurumbaa ni bayan yeroo bayan warra boochisu jira ni faarsa kun. Nama kanan beeku hin agarre itti man maqaan isaa ebalu akkanaati jabaa akkanaati janiin. Waan tanniin sammuu keessa fudhateetu maani lubbuu dubartii loo ta'e dhiira loo ta'e gim godheetu maani wayye illee taffoo jedhee gartee akkana yaa jagnaawu jedhee gartee faarsaa jechuudha. Nama hin beekne nama hin argin faarsee akkasitti deemu jechuudha si galee. Kanaaf azmaarii faarsee bulaan warra kaleessa TPLF'n faarsu osoo waan isiin argin osoo waan tokko walitti hin qabne kaayoo osoo walitti hin qabne iseelee biyyooma osoo walitti hin qabne dhiifama ollooma osoo walitti hin qabne waan hedduun jechuudha sabooma osoo walitti hin qabne faarsu. Gaafa gartee gaabra tsiyoon fa'allee gaafa ammallee deebitaniitiin shaneellee faannoollee warri kun faarsee bulaa warraa jechuudha. Warra kaleessa Jawaariin faarsu warra dheengadda gartee lammaa faarsu
warra gadduu faarsu, warra hadha deebi'aa bichuu faarsu dhiifama naa godhaa namni hedduun as keessa nuti hin jedhina. Namoonni kun faarsee bulaa ta'uu danda'a. Ammoo namni ati kaayoo kan kee ganama qabattee kiyyoonni kun mootummaa biyya bulchaa jirullee ilma Oromooti. Itoophiyaa bulchaa jira. Mootummaa Oromooti miti mootummaa Itoophiyaati. Haqatii argadhee ni jabeeffadha atiin jettee ambarraa dhoorkitu kuni ati faarsaan jirtu falmachaa jirta qabsaayaadhaati. Haqatee eeggachaa jirta. Namni sin dogongorsin. Namtichi faarsee bulaa kiyya hoo jedhe sun inni yoo fedhe nuufaa sirbu hin dogongore garuu yoo nuuf sirbu ofis sirbi. Yoo inni ofis sirbe jechuudha. Nama waan godhuun beekne ta'a yoo gartee garuu faarsee bulaan gabaabdumatti nama mirga ufiitiif haqa ufii gubbaa jiru takkallee laallatu hayyuu feetan hayyuu seeraa hayyuu afaanii abbaa feetan nagaa gaafadha. Kanaafuu faarsee bulaan warroota kanniin jechuudha. Nuti qabsaa'ota isin qabsaa'ota warra mirga ufii haqa ufii biyya ufii irraa diina hamtuu eeggatuuf waan gaariitti deemaa jirtan jechuudha isinii galee. Kanaaf tuntana kanaaf obbo Jawaar Mahaammad warri gartee isarratti yeroo dheeraa deemtan ka'a. Adda kunoo warri gaafa nuti Jawaaritti duullu nuti duudhaa bahe Jawaar wajjin adda Jawaaritti duulaa jira jechuudha. Dura waa tokko isinii hima warri gartee gara hundummaan keessa namni waa gootan. Haqa abbaa fuudhaa kennaa. Dhugaallee bakkaa kennaa. Eenyu namni duraan waan takka dalage godhe. Eenyu dhufe. Eenyutu waan san irra cichee namoota deebise. Namni tokko bar qabsaa yookaan ammoo nama mirga sabaatiif biyyaatiif falmatu yoo jedhan haqa qaba. Adeemsa namni tokko wareegamatti kafalee itti cichee waan tokkotti ifaaje. Duuba rakkinni biyyattii Itoophiyaa kan Afrikaa keessa irra guddaan jiru maali? Seenaa namni tokko dalage fuudhanii tokko kennan. Sibirra ejjatee namni ol dabree osoo abbaan itti ifaaje waa hunda dalagee jiru ol dabree achi ol taa'ee si ajajaa jechuudha namni. Rakkoon qabdu kana kanaaf mirga keessa illee falmadhaa. Tartiiba qabsiisa namoota waa barsiisa wallaalaa bakkuma arge dhaabbatu kan. Kakalee maqaa dhibba sitti baasee waan dhibba dalagee saba kana xiqqeesse warri kalee uummata keenya gaafamu badhaadhinni paartiin kun sirri muummichi ministeeraa filannee sirri jedhanii waan nuun jechaa banni beektan jechuudha. Gariin namaa dagate namni irra badaan gowwaan kan beektan namni dayyuusni irra badaan nama waan diinni keessi godhe dagatu dhiisuufiif dagachuun waan gariiba. Yoo inni si dhufe abboo balleessanii nam tokko yeroo yakka dalagee si dhufe callisee si makamuu qabu. Tana rakkoon namni callisee dhufee akka loonii miti. Wanni kun waan lubbuun namaa itti wareegamte. Waan ati rabbiif jirta malee hundi kan kee gartee itti ajjeefamtee lafa jirtu. Namni akka dalage balleesse bakka leessisan deebi'ee dhiifama. Siin jechuu qabachuu. Maqaan gababbate gabaggalaa jedhan. Warri kalee irdii teenna maqaa kee waa meeqa nuun jedhe akka maastikaa nu alanche. Alhamdulillah yoo maqaa dhoofne warra kallattii paartiin siyaasaa laalu kana maqaa dhoofne malee takka aktiivistoota namoota gartee gadaan hawaasa keenya tokkollee maqaa dhoofne waan jenneen. Warri kalee maqaa keenya takkaan akka maastikaa nu alanchan. Nu salphisuuf tattaafatan wallaalaa nuun jedhan. Addas deebi'anii nu caala qabsaa'ota ta'anii as dhufan jechuudha. Hin ta'u kun. Keenna isin duratti faanye. Isin dura dhugaa agarre. Adda gara deebitan dhabnaan as dachaatan. Lafti isiniin cittee wallaalinni keessan diinummaan keessan ifa baanaan as dachaatan. Anan dhugaa isinitti malaqaa. Ammoo isiisan balleessine jedha sabaanillee paartii kanaanillee. Namumatti hin makaminaa. Gaarii isinillee gaarii miti. Saba kanallee ilmaan teennallee seenaa badduun barsiifnu jechuudha. Dogongortee jirta dhiifama dogongoree jira jedhe. Saba kana diigdee jirta lubbuu namaa ajjeeftee jirta. Hawaasa keenya shaneen fixxe warri kalee shaneen jagna dhee birrii guuree qawwee bitaa ture hadha nuun qixaas dhufee as gubbaa bookisuu barbaadaa jechuudha. Homaan fiddani anaa isinitti hima. Lubbuu jagna meeqaattu bade. Dhokachoo iddana dhallee gartee onnaa kana jalatti. As jala dhokatanii nuun qixxooftanii dhiiga ilmaan Oromoodhaa Wallagga keessatti dhumatee Shawaa keessatti dhumatee Gujii keessatti dhumatee Boorana keessatti dhumatee biyyattii tana keessatti dhumatee warri gannaqsiisee warra qawwee fi mallaqa guuree kaleessa achi keessatti hidhachiisaa ture jechuudha. Ijoolleen gaara irratti qawwee isin bittanii kan ta'inaan fixaa baate. Ilmaan Oromoodhaa ka haganaa wareegamni kun kafalee hagana ga'e qawwee isin bittanii dhuftee namatti hin dabalaminaa. Gaafadhaa saba dhiifama. Gaafadhaa uummata Oromoo guutuu dhiifama. Qabsoon taphaa miti.
qabsoolleen tanaa miti qabsaayaalleen kanaa miti. Wanni tapha namni gartee cidha dhaqee taphatee wallolee waliin bu'ee yookaan walii araaramuu miti. Lubbuu namaatiin taphachaa baane. Lubbuu namaa irra murteessaa baane. Raayyaan ittisa biyyaa kaleessa warri agartanii Faarsii bulaan as dachaatan kuni lubbuu ilma namaa kaleessa raayyaan ittisa biyyaa qoshaashaa kijibdu loluu hin dandeettu diqaalaa waliin guuranii diqaalaa amaaraati eerbaliif nuun jettan nuun kalee gartee waan ilmoo namaatiin nuun jettan hadha lubbuun jiraannullee jagnee hedduun gartee wareegama isin gartee rasaas isin bittaniin qawwee isin bittaniin harka isin dhooftanii uummata keenya waliin buuftaniin lubbuun nama hedduu jagna hedduu dhabnee jirra jechuudha. Kanaaf qabsoon tun namni dhabiyya bulchaa jirullee nama qaati. Nama cadhiseetumaan gartee waliin guuree bira dabruu miti. Lammaan faati baroonni biyyaa bahaniin yakka Oromoo irratti daladdan yakka gartee biyyatan irratti daladdan yoo dhiifama gaafattan hojii deebitanii jedhanii baraabbichuudha. Kanaaf jennaan uummata kanaallee maqaa uummata kanaatiin daldaalu dubbachuu hin dandeettanii akkasii biyyaa yaatee bar hundi si jawaan irraa eegalii guutuun. Yakka daladdan himachuu yookaan guyyaa yakka itti gaafatamtan eeggachuu qabdan aganuma. Warroonni hadha moggabbahee qubatti qabu. Meeqa abbichuun hadha akkasumatti dhiisee guyyaa keessan eeggadhaa jedhee waliin deemaa jira beektan hin beektan. Warri TPLF waliin dalagaa ture. Warri Shanee waliin dalagaa ture. Warri Faannoo waliin dalagaa ture. Warri Jibti waliin dalagaa ture. Warri gartee as keessumaa wal qoodee dalagaa ture. Tokko kumaatama. Rakkooleen hadha naannoo Oromootiif Amaaraa keessatti dhalattee uummanni keenya akkanatti saamamuuf wal fixu kun eessaa dhufte? Rakkoo mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu. Kalee akka dalaganii gari itti ba'an hin jiru. Booleen cufaa, Baalee cufaa. Hiree biraan godhanii uummata kana mootummaa kana kaasanii laaquudhaaf waa hunda dalagan. Naannoon Amaaraatiif naannoon Oromiyaa hunda nagaa dhabdeef kanaaf. Kalee namuu harka wal dhahee Shanee wajjin, Jawwee wajjin, Faannoo wajjin, Ijibti wajjin, Shaabiyaa wajjin, TPLF wajjin walii galanii ni nyaanna mootummaa kana ni cabsina badhaadhina. Dhaabbichuun liqimsina jedhanii lafa dhiitaa turan. Hin taane dubbiin. Haga dhatti illee marqaa jiran. Hadha naannoon Oromiyaadhaa sirna qabaatee wanni guutuu yoo dalagame sadarkaadhaa kanaan dhandhuu jechuudha. Uummanni Oromoo uummata nagaa fi uummanni Oromoo uummata miskiina. Uummata wal dhaga'u. Maal godhame sisteemni dalagan? Duriyyeef, hattuuf, waan garaa ofii qofaa yaaddu qofatu wal ijaaree warra kaawwan akka isaan hawaasa birattis fudhataman argan namoota haqaan dalaganis akka waliin qaban uummannis akka isaan jalan deemne irratti dallayamee wal ijaaree abbaa qabeenyaa irraa haga warroota hogganoota gubbaa jiraniititti naannoon kun diigame jechuudha. Oromoodhaan keeti wanni kun yoo jedhaniin bar dhumatti dubbiin agas. Des uummata Oromootiin keeti. Namuu naannoo kee nagaa eegsisi. Bakka bu'aa kee as ergadhu. Yoo jedhamee itti kenname godinni hundi aanaan hundi nagaa naannoo ofii ni eegsifata jechuudha. Mootummaa kan waliin dhaabbata. Uummanni keenya yoo beelallee beeleen jedhu sila. Keeti wanni kun Oromoo gasottan bira keeti. Ani keeti ilma keeti. Garuu ka dhufe maali? Kanaa miti. Kabaluu dhiituu. Nama dhugaa qabu ajjeesuu hidhuu. Ijoollee durriyyee fi hattuu dubartii ijaaranii ganda keessatti manguddoo, sheekolee, qeessolee, abbootii gadaa nama sirna qabu bakka dhoorgatanii yoo inni dubbate ijoollee dubartii mana keessatti ijaaranii jechuudha. Haga adda sadarkaa hannatti, haga sadarkaa gartee lubbuun namaa bitee wal gurguruutti. Haga namni gartee sadarkaa kaa wal salphisuutti seenutti. Haga addunyaan tokkoffaan Oromoo nuun jette jechuudha gartee naannoon nageenyi keessa bade kun Amaara. TPLF sila hadha nagaa waa hunda himattu lolli itti bu'e kun sila hadha rakkoon itti himamu nagaa qabdi. Oromiyaaf naannoon Amaaraa wal marqaa jira. Maaliif? Waa hedduu walii hidhaa qaba kun. Warra waliin gartee mootummaa kana rakkiloo baasuu deemta duratti bakka amantii isinii tuqee kana jechuudha. Kana hundaa ka sirreessinu nagaa gaariitti. Kun hundi ka sirraa'u nama yakka dalage yakkama jedhin inni as dhufee dhiifama siinaa jedhu kanaaf jennaan akka abbichuun dalagu san karaa kee qaban guyyaa kee eeggadhu deemachi moggaa taa'i. Yoos qajeela namni. Yoo namni yakka fedhe dalageetuun dhufee sin makamee hanqabsaadha siin jedhe fuulaan maatti. Anillee waan fedhe dalagee boru gabbayee ol deebi'ee dhibaa jechuudha.
Sunillee akka jedhee gabbayee deebi'a. Maaltu dhufare lubbuu namaa abbata qabeenya abbata. Seenaa namaattu xuraaya. Seenaa biyyaattu xuraaya. Seenaa sabaattu xuraaya. Ilmaan tantee karaa mintaa irra guddifte jagna ta'e nama dhugaa dubbatu haga dalagu ta'e dhugaa waliin dhaabbatu hagam clear. Ka fedhe si biraa deemu ka fedhe si haa jibbu ka fedhe si haa jaalatu. Namni waa takka sii godhu hin jiru waa sii godhu illee hin jiru abbi malee. Riskii teellee rabbi harkaa qaba lubbuu teellee rabbi harkaa qaba. Atummaa naqa dalagi. Abbichuu irra baradhaa. Hattu ministeerota bira taa'eedhaan bara. Abbootiin murtii hattuu dadhabne ministeerota na jira teetu dadhabe. Abbootiin qabeenya nyaatan kun guutuun ilkaan itti qarata bar guyyaa irraa. Isa ajjeesuu dhabamsiisuu irratti diina isaa guutuudhaan walii gala namni hundinuu. Hin beeka hattuun beekaa. Shoortikatii warri gartee abbaa qabeenyaa ta'e. Walii dhiyeennaan hangootti ol bahe. Meeqa todha wal dalagsiisaa jira. Meeqa bakka meeqa wal cuqqaalaa jira. Qabeenya meeqa qabatee namni ala kanaa dhufee dalagachuu dadhabee ala meeqa dachaa jira. Horii hoteelan nyaatee maal godhe namni meeqa dachaa jira. Namni meeqa booyaa jira. Ala kana namni gartee waggaa dalagee jira takka boqonnaa qaba. Yeroo san dhaqee biitii dalagadhee horii baasee dhufu. Horii ittiin dalagachuu dhufu asiin nyaatee asii gala namni. Kun hundi ka dalaganii mootummaa kan irratti bulchisu. Saba kana cabsu biyya tana cabsu. Divide in the rule qoodanii gartee adda baasee nu bulchuu jechuudha. Kanaaf wanni kana mara keessa deemnee maalidhaa? Namni keenya uf ta'ee dhaabbatee dhugaan eessatti dharti eessatti yeroo maduraa jennee laallee dhugaa qabanne saniin deemnee bakka takka ga'u. Kanaaf wanni galgalaa ganama sa'a dheeraa fudhannee bakka 100 dhaqee Mustafaa isin iyyuu maali? Dubbii karaa lafa jirtu qulqulluu dhiiftanii karaa biraan deemina. Hawaa irraa qabattanii fudhattaniif. Afaan Oromoo dubbattanii lafaa Oromoo dubbata. Wanni ati namarraa gaafatu barbaaddu jiru. Eenyuutu waa harkaa qaba? Eenyuun waa godhaa jira? Eka bu'aa barbaaddaami? Nagaa biyyateetii barbaaddaami? Dalagachuu barbaaddaami? Wanni ati ilaaltu maarree eenyutu waan kana nagaa kana buusuu danda'a? Waan harkaa qaba na fayyada. Kana laali jala deemee waan biraa dhabde jechuudha. Iddoo isin dheeradhee akka bareedduu ilmaan Oromoodhaa. Teenya tun hin dhumattu iyyaa baane waggaa kaa torban kana olumaan jirra. Saa dheeraa fudhatee Mustafaa isin iyyaa bahe. Ammoo kaa ulfaadhaa. Dhugaa Mustafaan iyyaa bahe waan an kijibe yoo jiraadhe waan an dongore yoo jiraadhe isintu na argaa jechuudha. Namni as gubbaa bahee as gubbaa iyyu kuni nama deemu nama taa'utu kaxaa isaa argaa jedhan. Nama dubbatullee nama taa'ee caqasutu kaxaa isaa arga. Waan waggaa gana waliin turre waan an kijibe jiraadhe. Yoonni an jedhe wanni ta'eef hin taane jiraate isintu beekana isinii dhiisaa jechuudha. Abbaan murtii isin. Ammoo an haga humna tiyyatti haga beekumtii tiyyatti namni beektanii haga humna ofii beekumtii ofii biraan dabu. Haga danda'e haga jirtu dhugaa jirtu saba kiyyaaf biyya tiyyaaf ni iyyaa jechuudha isiniin gara. Isin keessaa waan isin taate fudhaati. Ta isin tolte kiisha kaadhaa. Tan taane ammoo huura keessatti darbaa. Ammoo wanni godhuu qabnu maali? Dhugaa irra waliin dhaabbachuu qabna. Ilmaan teennaa biyya gaarii nama dhugaa dubbatu. Karaa ilmaan teennaa boru gartee ittiin waa murteessuu dandeettu irra kaa'uu qabna jechuudha. Anaati yoo qulqulleessinee ittiin kennin ijoollee zabanaa ta teeknooloojiin baheen kana dharaa fi dhugaa kijibaaf gartee hattuuf maal walitti qabnee yoo itti kennin kakalee biyya balaaleffatu nama ajjeesisuuf kakalee abbaa fedhe jala deemu cal'ifnee yoo kennine ijoolleen teennallee boru lafa baddee jechuudha. Hadda nama dhugaa karaa dhugaadhaa. Dhugaa lafa jirtu akka fuunee ijoollee teennaa lafa kaa'uu qabna jechuudha. Nama hadda bakka 100 dhaabbatu yoo itti kenne ijoolleen teennaa xawul waallee taati. Nama jala deemtuun beektu. Ammoo zabanni keessa kun zabana dhugaa dhossanii dhara nama foo qabanii jechuudha. Kanaaf ijoollee teennaa karaa dharaadhaaf dhugaa adda baasuu qabna. Anaafatti dhugaa dubbachuu qabna, dhugaa qabachuu qabna. Ilmi abbaa jala deema. Karaa an deeme ilmi kiyya deema, waan an dalaga ilmi kiyya dalaga. Kanaaf haqa dubbachuu. Haqa dalagu xawul waallee ta'uu dhabu. Wallaalu waan nuun ta'an dhiifne callisu hedduu jira amma yoo ni taa'ee nu caqasan beekaan ka dandeettii nu caala qaban ka onnee nu caala qaban ka qabeenya qaban waa mara qaban hedduun maaliif salphina kana diddaa namni nurraan dhaga'u waan hundaa namni gariin ammoo dubbachuu irra caqasuu hayyoo namni hayyuu jedhan keessaayyuu dubbachuu irra caqasuu jaalataa jechuudha. Akkas ilaawwannummaan jirtu garuu yoo marti callisaa ta'ee caqasaa ta'e ammoo dubbataa yoo dhabame waatu bada jechuudha. Kanaaf bolola isaa dheeraas gubbaa ta'ee isinitti hima. Hedduun namaa warri dandeettii hubannoota beekumsa qabsoo Oromoo keessatti seenaa Oromoo keessatti
umriidhaan yeroo dheeraa turan waa beekan hedduun hiree Mustafaan argatee as gubbaa iyyuu kanan arganne. Akka Mustafaatti illee gabbayee dubbachuu hin danda'u. Gariin namaa kenna Rabbi kenneeftu jira barreessuu danda'a. Gariin caqasee murtii kennuu danda'a. Garuu bakka itti barreessuu illee hin qabu gariin bakka itti murtii itti kennuu illee hin qabu. Ammoo gabbayee dubbachuun kennaa isaa Rabbi kennee miti. Namni kun kennaa adda addaa Rabbiin maraayyuu kenna. Kaan jagna godhee dirree lolaatti ergaa. Kaan hayyuu godhee gartee kan nama araarsee gorsee biyyaan deemu godhaa. Kaan ammoo gartee kijibduu godhee kan ganda olii oofu godhaa. Kaan ammoo hattuu godhee kan nama gartee hundinuu kennaa qaba. Kana nan daddaan baafata wanni namni haasa'uuf wanni as gubbaa teennee iyyinuuf ila karaan kun nama namni kun bada ila karaan kan namni waa hawwatu akkasii wal akeeku namuu laalee takkaa lama yoo namni dubbate guyyaa lama sadii yoo dubbate namni kun guyyaa sadii keessatti guyyaa lama dhala dubbate moo guyyaa lama dhugaa dubbate keessaa laalee namni yoo inni guyyaa lama dhugaa dubbatee takka dhala dubbate isa jala deema. Kabiraa yoo namni guyyaa sadiin dubbatee dhugaa dubbate isa santu dhugaadhe akkasitti adda baafataa deema namni jechuudha. Waa bara kan beeni. Kabeeku ammoo yeroo nu haxaane yoo agartan dhaabbadha abboomaa sun tanaa himaa kijidda nuun jedha. Jagnummaan akkas ilaala. Biyya akkasii ijaaramti. Ijoollee ofiitti akkasii bu'aa buusanii jechuudha. Kanaafuu wanni kana mara keessa deemes ni kaa'e maali? Namni hunduu warri adda agartee kaleenu dhagaa nu darbitanillee wanni jawaar jedhaa oduu jawaar jabaa beekaa hayyuu jagna ta'eetiin. Uummanni Oromoodhaa osoo waan hubanne jijjiirama kan akka jawaar fidetti akka waa inni bu'uuressee manaa baasetti namni hedduun fudhatee tokkoffaa lafa bade. Lammata nama kana kan yuunivarsiitii reebbaa ofii yoo gadhuufu jiru beekaa jagna hayyuu godhee namni hedduun gadi hin bahe. Namtichi nafxanyoota ergate. Karaa deemu barbaadu jira. Akkatti manaa bayaan qaban isinii himnee jirra isinii gabbaati. TPLF waliin biizinasa qoodamuudhaaf ijoollee Oromoo ibiddatti oofaa bayan. Mallasiin jiru Tigreen cabxee tana keessa uummanni keenya ka gubate ka hurure. Karoorroon itti hammaatte. Dabbahee Tigree buqilsee lixeen. Yeroo tana jarri nama dandeettii qabu biyya bulchuu danda'uu miti. Dhaabbichuun faatoora keessa ijaaramee qaraa yeroo itti eeggachaa jiru ol bayan. Akkam ta'erree hattuuf jagna walitti dhufe. Nama kaayoo qabuuf kaayoo hin qabne walitti dhufe jechuudha. Hiree Rabbiin fidee mootummaa dikteetara san cabse warri waa butachuu deemuu fi warri uummata dalaguu deemu lamaan walitti dhufte jechuudha. Hattumaa fi abbaa qabeenyaa walitti dhufe jedhe abbaa. Hattuuma namaa seente. Ka abbaan manaa hirribaa itti dammaqe kana walitti dhufe jechuudha. Kana walitti iyyi kaa gartee abbaan manaa hattichatti iyyee hattichi illee ni iyyee jechuudha. Namni alaa dhufe akkam ta'e ka waan hubanne. Abboomaa jidhi ila kunuu namticha kanatu akkasii waan hatticha jedhaa bara. Hattuun agarree magaalaa keessatti yeroo gartee waa fuute leebaa yaazuu itti jirre. Hattuu qabaatti hatticha jedhaa bara. Yoo ati wal qabde ammoo kiyya qabeenya kiyya narraa fudhatee siin jedha gartee isas garagalchee. Moobaayilii kan keessi harkaa fuudhee kiyya moobaayilii jedha. Akkas taatee jechuudha dubbiin. Uummanni keenya ol kaanaan oo ibaluu jagna kan ejjala seene. Adda kunoo Rabbiin haga deemnu kunoo diida baasee jechuudha. Warri waa takka harkaa hin qabne hattuun hannaa yaatu ergamtuun gartee baandaan namni ergatu qullaafte sammuu keessa waan jiran kaayoo harkaa hin qabdu wal quba hin qabdu hin ijaaramne diidatti hafte wal bubuustee facaatee dhabamte jechuudha. Iskeel gabbisaa, eenyu gabbisaa, eenyu battisaa, eenyu shakkisaa himi kaan gurbaa Piroofeesaraaf Dooktoraa kan achiisu dhaaba ibaluufaa himka hadha meetiin jiru yalla wal gate. Amaluma hattuuttu akkas. Nama kaayoo takka harkaa hin qabne waa saamuu deemu gartee hattuu walii galtee abboosa deemtu abboomee akkas waa jiran jedhanii baankii tokko cabsina manii baluu seenna si'oodhe naasa yatta abbaatu maali waan namaa fuudhu deemanii mire na waliin deemu jedhee dhorguu hin danda'u bariin himaa mire hattuu deemtana dhorgitaa jedhaaniin waliin makaman jechuu gartee irree godhatanii fuudhu hattuu yeroo hattuu waliin dhabdu yeroo qoodamtu wal loltiin jenneere akkasuma hattuu yoo ati facaafte qaraa diidaa waliin dhuftee facaatee diidatti hafte jechuudha. Paartiin siyaasaa Itoophiyaa keessaa akkas. Kaleessa illee akkasii biyya bulchaa ture. Akkasuma dhaqee ari'ee ganda namaa duudee wal filee taa'ee akkasii gartee wal ajjeesaa wal qalaa kabiraallee qalaa akkasitti mootummaan Itoophiyaa keessatti dabarsanii adda dhiiraa walitti dhufan. Hatticha mana nama jagnaa seenee jechuudha. Qabi jennaan dhaabbichuun kabalaasaa dhiitichuun qabee yaase mana. Hin facaatee ala keessa kun Awurooppaa, kun Ameerikaa, kun Keeniyaa, kun biyyuma keessa gartee adda facaate. Eekaa yoo dandeettee harkaa qabaattee sabaa qabsuuf bariin facaatu sila walii as qabdee ijaaramtee dhuftee mootummaa kana caaltee argamtee dhaabbichuu caaltee argamtee sila 4 kiiloo sabaaftee seentee jechuudha. Yoo uummanni jarri jabaatte uummanni gartee sila afaan
hattuun afaanuu mi'oofti barqaraa namni dharaa namni kijibaan deemu arrabni isaa rabbi sitti hin fidin damma. Harki qulla, onneen qulla, miilli qulla, garaan qulla, dirri qulla hatticha. Kanatu boksii hin qabnaa dhaabbichuun adda faca'e. Jawaarii tokkocha jalatti hafe. Jawaariin maal jalatti hambise? Isaan keessaa namni gartee haasaa danda'u kalee xooxa'u jedhee waa godhe isa. Hunduu facaatee namallee Oromoon na jala jirtee abbaan qabeenyaa hoogganoonni jala galee bakka hundaa gartee haga inni dhaabaa illee hoolaa baatanii kun dubartii jala guuree deemaanii turan. Inni bakka lafa dha'ee illee ammallee ima jirra jedhaan gartee. Kunoo Jawaari rabbi nama salphisini. Faarsee bulaan isaallee dhaabbichuu faarsuu dhufe gara nama gartee yaa'ee biraa namu addatti hafe amma taa'ii dhiisa addatti hafta. Abbu'aan kan dhiisi biraa gal dhiisi waa'ee Oromoodha. Hoggana kennan qeeqin, biyya teennan diigin, uummata mataa waliin hin dhayin, zeeroo jirtaa taa'e jenneen jechuudha. Amma faarsee bulaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa ofumaa kataba. Tokkoffaa warra haqa qabatee ammoo waan beekne kawaalleen fudhanne ka mootummaa kan waliin jiru jedhe. Lammaffaan warra dantaa ofii tikfachuuf birrii illee fudhatu. Mootummaa irraa lammallee waa liqimsaa jiru. Ka qabeenya qabu, hatee olii qabu. Ka yoo mootummaa kanaan faarsin qabeenya kanallee irraa fuudhanii eessaa fiddee ni ari'an. Eekaa deeggartoota isaa jechuudha. Kun warra inni waliin quba qabu kan inni gartee waliin deemu jechuudha. Ka sadaffaa warra amma nu biraa dacha'ee jedhe gartee kaa mootummaa kana faarseetiin waa fudhachuuf warra lammaffaa kana fakkaachuudhaa fi waa butatee warra mootummaa kana amanamaa ta'e jala galuuf deemu jedhe gartee dhugaa isaati. Lachuu faarsee bulaa warra isaati kun kan biyya keessa qara ijaaree hadha Jawaar kasaaree Jawaar as ba'u Jawaar qullaa harkaa waan qabu. Mootummaa achi godhu mootummaan ni beeka hattuudha achi keessa jira. Maal godhu qabni mootummaa san faarsu adda dubbee warra kalee Jawaarii waliin jiruu fi warra kasaaree jechuudha. Kaamma kun kakaleessa Jawaarii ala taa'ee faarsaa ture. Kalee Jawaarii ala taa'ee faarsaa ture. Inni biyya qabataa gaafa inni biyya qabate waa naa godha jedhee kaaree fudha jedhee yoo inni birrii baasaa jedhu baasee yoo inni kana deeggaraa jedhu deeggaree warra kitaaba bitu sama gartee warra yoo Jawaar dhufe jala fiigee hordu. Warra gartee siinqee maal kan walitti qabee bakka hundaa horii kun warra Jawaartu boru gar dhaqaa waa irraa fudha jedhee deemu. Hadha dubbii arge Jawaar qullaa adda ofii deemuu fi eeggadda kitaaba gurgurachuun garii namni 10 garii namni 15 gaafiin itti dhiyaatu maal hin argine isaa adda deemu. Abboo salphannee diidatti hafnee wanni Mustafaan jedhu qabattee faana abbichuudhaan lafa dha'uu qabna dhee warra dhufe jechuudha. Amma faarsinee akka warra ibaluu fa'a kaaree argannee mootummaa waan nurraa kafalee seelee deeggaraa badhaadhinnaa taanee Oromoo taanee uf qulleessinaa jedhee warra dhufe jechuudha. Kanaaf gabaabdumatti faarsee bulaan lamaan sanii warri tokkoffaa jirtan faarsee bulaa of hin katabinaa. Isinii kagartee ambayyiisiisu jiru. Kajawwee fa'aallee ala gad darbe. Kagartee dhugaa halkaniif guyyaa adda namaa baase. Abbaan haqaa kan mooyate kan hinjifate kan dhugaa qabate isin jaaladhaa isin kabaja hundi keessan xiqqaarraa haga guddaatitti kan biyya alaa biyya keessa jirtan ila guddaa kan namoonni olumaayeen na jala jirtan of folchallee haasaa yeroo garii immooshin ta'e jechootan darbadhu hundi keessa warri viidiyoo kii amma na yaajittanillee maayin dhageettanillee na of folchaati. Wanni kun biyya teen tanaaf wanni namni kennan ta'in hin jiru wanni nun ta'in hin jiru wareegam diqittiin kafallee yeroo garii nu buttii teenna tun na of folchaasin hin jala hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja kalkaniiti halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.